Nagaan isiniif haa ta'u. Kun qophii keenya isin gaafannuu torbanitti al tokko karaa miidiyaa Soofumariin isiniif darbudha. Keessummaan keenya guyyaa har'aa obbo Muhiddin Gammadaati. Egaa obbo Muhiddin hundeessaa fi hojii gaggeessaa MGS Consulting PLC'ti. Akkasumas immoo waggaa dheeraadhaaf kolleejjii Open 2020 irratti Vice Presidentii ta'uudhaan nama tajaajilaa turanidha. Obbo Muhiddin nagaadhaan baga dhuftanii waamicha keenya kabajanii waan dhuftaniif guddaa isin galateeffama. Baga isinillee nagaan eeddanii baga carraa akkanaallee nuu kennitan isiniin jenna. Mee jalqaba irratti daawwattoota keenya wajjinii walaa barruu obbo Muhiddin mee of ibsaati. Muhiddin Gammadaa jedhama. Naannoon itti dhaladhee naannoo Arsii. Arsiitti dhaladhee barnoota akkuma xumureen barnoota fayyaa baradheeti fayyaadhaan tajaajilaa ture jechuudha. Fayyaadhaan eega tajaajilaa tureen booda immoo gara barnoota olaanaa kanatti dhufnee 2020 Open College Profeesar Abbo Maddiin wajjin hundeessuudhaan yeroo dheeraa fi 2020 kanarratti hojjetaa turre jechuudha gabaabinuma. Gara fayyaarraatii gara daldalaatti akkamitti dhuftanii? Gaariidha. Fayyaa yeroo hojjedhu fayyaa hojjetaa ture. Yeruma fayyaa keessa hojjedhu garuma piraayiveetii yookaan daldala fayyaatti seene. Kana jechuun kiliinikii faarmaasii banadhee ture jechuudha. Gara daldalaa seene daldala saniin booda immoo gara barnootaatitti piraayiveetii barnootaa banuudhaan gara barnoota uummata barsiisuuf gara natti dhufnee jechuudha. Barnoota keessa jijjiiree ture. Barnoota fayyaa irraa gara barnoota manajimentii. Digriin kiyya ka duraa manajimentiidha. Maastersiin kiyya immoo MBA'dha. Garanti waan jijjiireef karaa kanatti illee adeemu jennee karaa kanatti jijjiiruu dandeenya jechuudha fayyaa irraa. Fayyaalleen murteessaadha. Barnoollee murteessaadha. Garuu barnoota dursa fayyaa. Gaafa barnoonni yoo dursee jedhe doktoroota illee namoota kaanillee garanatti fiduu danda'amaadha jechuudha. Waggaa gara 23tiif namoota baay'ee horannee jechuudha barnoota kanarratti. Tole gorsaa daldalaa jechuun maalidha? Isin akkamittiin ibsitu barbaachisummaan isaa maalidha? Gorsaa daldalaa jechuun karaa hedduun ibsuu dandeenya. Biyya keenya kanatti kan beekamu dur daldalli kuni karaa baratameen karaa aadaatiin jalqabamaa ture malee gorsaan kun baroota amma 30 jira kana keessatti gorsaan daldala bakka hedduutti gorsaa jira. Kaampaanoota gugurdaa jechuudha. Kaampaanii biyya kana keessa beekamu kaampaanii piraayiveetii kan mootummaallee dabalatee kaampaaniin akka kooppareeshinii gugurdaan yookaan indoomentii jedhama. Indoomentiin gugurdaan kunniin banaa jira. Kunniin illee karaa biizinasa isaanii yookaan daldala isaanii odoo hin jalqabin gorsa warra gorsuu fudhachuudha jechuudha. Kun maalidha? Qo'annootu gaggeeffama. Sirriitti ilaalama. Waa'een gabaa sirriitti qoratama. Waa'een waan sanii barbaachisu sirriitti galtee isaa sirriitti qoratama. Kuni qoratameeti gara daldalaa namni deemuu ka qabu malee daldalaatti odoon seenin dura gorsa barbaachisa jechuudha. Karaa kamitti bobba'uu danda'a? Kamtu na baasa? Waa hedduu jira. Industiriitti warri seenuu barbaadu jira. Tajaajila seenuu barbaadu jira. Daldala kaan immoo jechuudha. Fakkeenyaaf import exportii hedduu isaatitti seenuu fi gorsa nama barbaachisa jechuudha. Maaliif gorsi kun daldalli kun daldala biyya keenya qofatti hafuu miti. Daldala addunyaan walitti hidhama. Biyya alaatiin fakkeenyaaf exportii yoo ka goonu taane buna keenya warqee keenya hedduu biyya alaatitti ergina. Biyya alaatitti erginu immoo gabaa addunyaa wajjin dorgomna. Kanaafuu warri nurraa bitu namoota akkamitti nurraa bitaa? Eessatti gurguranna? Awurooppaa gurguranna? Eeshiyaa gurguranna? Miidil Iistii kana sirriitti adda baafnee beekuu qabna. Bittaas illee biyya keenyaa bannu maalidha oomishni biyya keenyaa akka biyya alaatti gurguramuu kan danda'u ka jiru kanallee nullee warra dhiyeessii asii dhiyeessuuf kan wajjin laaluu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf amma wanta akka saliixii eessatti oomishamuu danda'a ka jiru kanillee namni ekspoortitti seenu iddoo isaa gatii isaa yoom akka bitus beekuu waan barbaachisuuf barbaachisaadha jechuudha. Namni yeroo hedduu akkuma beekamu qo'atee yookaan visibility study waan jedhamu jira. Daldala kana qoratanii dhiyeessuuf jechuudha. Inni waa san irratti xiyyeeffata. Tokkoffaa akkuma amma kaafne waa'ee gabaa irratti tokkoffaa market visibility ka jennuun jechuudha. Akka lammataa technical visibility ka jechuun akkamitti godhuu dandeenya akkamitti ta'uu danda'a ka jedhu. Ka sadaffaa financial visibility jedhama. Horii kana eessaa arganna ka jedhu kanarratti hundaa'uuf gorsi barbaachisaadha jechuudha. Daldala irratti gabaabinummaan kana fakkaata. Tole namoonni gariin daldalatti seenuu isaanii duradha kan isaan gorsa barbaadanii.
namoonni gariin immoo daldala jalqabanis kanneen gorsa barbaadan jiru. Meesin akka ogeessaatti isa kamtu bu'a qabeessadha jettanii yaaddu faayidaa isaa wajjin? Gaariidha. Lachuu barbaachisaadha. Namni tokko gaafa daldalatti seenillee daldala isaa kana gaafa jalqabu ofii jalqabuu danda'a. Jalqabee gaafa deemu daldalli isaa guddataa gaafa deemellee gorsa isa barbaachisa. Daldalli kiyya guddataa jira. Amma gorsa barbaada. Akkaataan itti adeemsisu kun humna kiyyaan hin geggeeffamu jedhee kan dhufutu jira gaariidhaan illee. Maaliif tokkoffaa gaafa akkana dhufee inni ka gaafatu taate haalli isaa qoratamee fi akkaataan tarsiimoon isaa itti qophaa'uu danda'u. Akkaataa caasaan isaa istiraakcharii jennu kun itti qophaa'uu danda'u. Akkaataa hujmaan itti qophaa'uu danda'u. Akkaataa teekinooloojii itti dabalamuu danda'utti yoo dhufee inni gorfame taate inni illee faayidaa guddaa argata jechuudha. Jalqabee jira, hin beekaa, hojjetee jira. Hojii keessa waan tureef namni kun bu'aa ce'ee hedduu keessa dhufee jira, kufee ka'ee jira. Namni kun illee apprisheet godhuu qabna. Barnoota ammayyaa dhabuu malee namni barnoota ammayyaa qofa qabatu daldala wajjin dogoggora. Namoonni uumamaan daldalaaf uumamantu jira. Namoonni immoo waan dhufullee riskiillee fudhataa daldalaa dhufanii jira. Hammayyeessuuf gaafa jalqabanii bira gahanii daddafanii hammayyeessanii dhaabni isaanii ka dhaaban sun kaampaniin jennu kuni yeroo dheeraaf itti fufuu danda'a jechuudha. Haala isaanii cimsanii manaajimentii cimaa godhatanii akkuma bal'inna isaatiin boordiilee godhatanii yoo hojjetan taate akka gaariitti deemuu danda'aadha jechuudha. Kalammataa kaampaanii guddaa dhaabuuf ijaaruu fi fakkeenyaaf sheer kaampaanii gugurdaa dhaabuuf duraan dursanii akkuma jenne waan duratti kaafne san vizibilitii seedii yookaan qo'annaan geggeeffamuu qabaa jechuudha. Kaampaanii kana dhaabuu hedanii nama hedduu wajjin dhaabuu hedanii maaltu nu baasa ka jedhu kam akaakuun isaan itti daldalan akaakuun daldalaa kun adda ba'uu qaba. Fakkeenyaaf yoo kaampaanii guddaa hin dhaabne ka jedhan taate kaampaanii guddaa kana sirriitti qoratamee konsaltaansiin dhiyeessee itti mari'atamee wanti itti dabalamu dabalamee muuxannoon biyya keenyaa qofa doon ta'in ka addunyaatti dabalamee akkasitti waan deemuuf karaa lachuun barbaachisaadha jedhee ilaalaa jechuudha. Kunis ammayyeechisuuf barbaachisaa kun ka harawallee akkaataa ammatti dubbanne kanatti itti qophaa'anii daldala kanatti yoo galan daldalli kun yeroo dheeraaf deemuu danda'a jechuudha. Gaafa banamu immoo kaampaaniin tokko warra mallaqa argatu odoon ta'in waa hedduu biyya kanaa tokkoffaa carraa hojii dhumaa jechuudha. Nama barate hin qabdi biyyi keenya namni barate achi keessatti hojjechuu danda'a. Kabiraa immoo wanni isaan oomishan yoo oomisha ta'e biyya alaatii galchuu irra biyya keenyatti oomishnee uummata keenyaaf dhiyeessuu dandeenya jechuudha. Warra konsiimar jennu sana warra dhumatti itti fayyadamu sanii jechuudha. Kan sadaffaa mootummaan taaksii irraa argata. Kanaaf barbaachisaa waan ta'eef ciminaan akka yeroo dheeraatti fufu akka jalqabee akka hin kufneef akkuma amma jenne qo'annoo guddaa fudhatama guddaa argatee itti amanameeti ka deemuu qabu jechuudha. Egaa isin waa'ee maanaajmentii xiqqoo fi jalqabdanii turtanis ilaa waa'ee maanaajmentii irratti yeroo baay'ee kaampaanii namoonni dhaabanii ofiima isaanii maanaajara kaampaanii sanaa ta'e yeroo ta'an kana garuu hedduminaanii wanti sun dhiibbaan qabu isin akka ogeessaatti wanti isin ibsitanii sababa hundeessaa ta'eef qofa namni maanaajara ta'uu qaba dhaabbata hundeessuu irratti. Inni dhugaadha. Biyya keenya keessatti kaampaanoonni dhaabatan yeroo hedduu yeroo gabaabaa keessatti kan itti kufan tokkoffaan kana. Kaampaaniin eega dhaabatee cimee nama uf danda'ee bulchu independent management jedhama afaan Ingiliffaatiin uf danda'ee managementii bulchu isa barbaachisa. Managementiin kun immoo barnootas qabu muuxannoos qabu kutannoos qabu ta'uu qaba. Sadeen kana qabaachuu qaba. Manaajara si ofidan manaajara ta'ee barnoota baratee managementii baratee ikoonomiksii baratee jedhamee hin geggeessama jedhamee eegamu yeroo muuxannoon murteessaa barnoon beekumsi murteessaa kutannoon murteessaa. Kanaaf dirqama inni jiraatu malee manaajara qofaa miti. Manaajara waliin warra hojjetan warri kaampaanii sanii murteessaa ta'an hedduu jira. Tokkoffaa nama gabaa irratti hojjetu jechuudha. Maarkeeting manaajer ka jennuun jira. Faayinaanshaal manaajer ka jennuun jira. Production manaajer ka jennuuntu jira. Kunniin warra murteessaadha. Kanniin qabatee kaampaanii kana qabatee yeroo dheeraa deemuu danda'a. Manaajeroonni yoo itti dhufan yeroo maraa warra baratu isaan leenjii kennanii waan jijjiiramu dhufu waliin jijjiiramanii muuxannoo jiru hin laalanii yeroo yeroodhaan guyyaa guyyaadhaan isaan uf cimsaa barataa deeman jechuudha. Managementii keessatti yookaan liidarshiippii keessatti namni yeroo takkatti beekumsa guutuu qaba jennee ilaaluu hin dandeenyu. Yeroo yeroodhaan dabalaa guuta. Namni maaliifaa uumama isaatiin guutuu miti. Hanquu jedhama. Hanquu jechuun
Jecha kanan beektaa hanquu jechuun wanna barbaadameen guutamee miti adeemsa keessa barataa deema jechuudha maanaajmentiin kun. Maal jedhama seeta kaampaaniin tokko yoo kaampaanii dhaabee yeroon barataa deeme kaampaanii yeroo mara baratuu danda'u jechuudha. Uumuu jechuudha. Learning organization. Ka yeroorraa badii irraa waan isaa irra ga'eerra baratan irra barana baratee akka ajaa'ibaatti uf jijjiiree deemu ta'uu waan barbaachisuuf maatiin yookaan abbaan dhaabe haati warraa ijoolleen kunneen yoo as keessa seenan taate rakkisaadha biyya kana keessatti rakkoon guddaan yoo ka dhugaa dubbannu taate kana wanni maatiin geggeeffamu kuni akka jara amma maanajimentii amma jenne kanatti haala isaan geggeessanii geggeessuu hin danda'u martuu kiyya waan jedhuuf akkuma barbaadetti horiillee akkuma barbaade baasaa akkuma barbaade bitaa akka barbaade godha kun immoo mallaqni kun immoo ka kaampaaniiti malee ka warraatii miti kan adda baasee beekuu qabu man yeroo baay'ee abbaan kaampaanii dhaabe mallaqni kiyyaa jedha ka isaatii miti kaampaanii guddaa eega dhaabee jedhe mallaqni ka kaampaanii saniitu hojjetaa kanatu hojjetee fide mootummaan keessa jira hedduun isaa keessa jira intarestii guddatu keessa jira kanaafuu gaafa kaampaanii dhaabe immoo hojjetaa hedduudha hojjetaan kun immoo akka gaariitti akka hojjetu akka wabii argatutti hojjetuu ka qabu kanaaf kuni yeroo hedduu ammallee gorsa ka uummata keenyaa carraatiin kennite kanaan dabarsinu namni akkanaa gaafa geggeessu kaampaanii cimaallee yoo ta'e namni hin jiraataa hin darba gaafa inni darbe kaampaaniin baay'een biyya kanatti ka argine kollaapsi godhanii jiran kanaaf maanajimentii itti fidanii maanajimentii yeroodhaan jala deemanii ilaaluun barbaachisaa waan ta'eef sun sirraa'uu qaba karaa deemsisuu miti karaa kanatti deebi'anii maanajimentiin uf danda'e itti dhaabuu qabu waan jennu qabna. Egaa isinis amma kan nuufi kaasaa turtanii kaampaaniiwwan gurguddaa irrattidha. Yeroo baay'ee xiyyeeffannoo namoota keessa kan jiru kaampaaniiwwan gurguddaadha. Garuu biizinasii xixiqqoo namu ijoolleen jalqaban jiru amma maanaajara qacaruudhaa fi akkuma kana maarkeetingii irratti nama biraa qacaruuf maal kan humna hin qabne garuu biizinasii ijoolleen jalqaban jiru amma jalqabarra kan warreen jalqabanii mee warra kana akkamittiin ilaalama waa'ee maanaajmentii irratti? Amma dargaggeessi dhufaa jiru kuni warra amma hojii uumuu danda'an jechuudha. Warri interpreneurota jennaani warra hojii uumuu danda'an jechuudha. Interpreneuronni kunniin akkaataan itti deemuu danda'ani isaan amma jalqaba akkuma jette jalqabarra jiran daldala jalqabaa startup kunniin warra startup kunniin akkamitti hojjetuu danda'aadha. Akka Oromiyaatitti dhaabbata tokko dhaabnee jira dhaabbata Shaggar Entrepreneur ka jedhu kana jechuudha. Yookaan Shaggar Entrepreneur Association ka jedhamu jira. Kun amma dargaggoota warra barateef warra yaada daldalaa qabu jechuudha. Ka barate qofaa miti. Ka daldalaa qabu mara gara keenyatti fiduun amma waggaa 5 keenya qabanyee jirra. Dargaggeessi kun hojiitti galee ufumallee akka maanaaj godhaa jiru isa leenjisuutti galaa jirra jechuudha. Akka kaampaaniin isaa guddatuuf leenji'aa jira. Wanni guddaan kaa'onnu kaaneen horii akka horuu danda'u. Wealth creation kan jedhamu jechuudha. Kanaaf kanneen akkamitti jara kana finna ka jedhu waa sadii irratti xiyyeeffannee hojjetaa jirra. Tokkoffaa leenjii kennu. Leenjii kennaafii jirra. Leenjiin kun maal irratti kennaa jirra? Akkaataa inni itti hojii danda'u, akkaataa inni itti qusatu, akkaataa inni faayinaansii maanaajitti godhu jechuudha. Kanarratti leenjii kennaafii jirra jechuudha. Kabraa immoo gabaadhaan wal qunnamsiisuudhaan walitti hidhuu gabaa jechuudha. Walitti hidhuu market linkage walitti hidhuu gabaa irratti hojjetaa jirra. Kalammata fakkeenyaaf yoo kaampaaniin tokko waan tokko oomishu taate oomishaan fuudhee akkamitti gurguruu danda'a tokko. Kalammata galtee barbaadde jarri faabrikaa saniif maali inni dhiyeessuu fi danda'u kanneen irratti jara wajjin akka hojjetuu danda'uudha. Kaampaanotaan walitti fiduu. Ka sadaffaa immoo liqii akka inni itti argatuu danda'u. Access to finance. Kanneen irratti hojjetaa waan jirruuf ijoollee amma irratti hojjenne kana yookaan dargaggoota amma irratti hojjenne kunniin hedduun isaanii hojii isaanii akka gaariitti oofaa jiran, qusannoos qusataa jiran, waa mara godhaa jiran, disipiliinii hojiis barataa jiran. Isaan illee gara afoo keessaa ba'uun isaanii nafu gaafa guddate. Faabrikaa warri dhaabeen jira amma yeroodha. Faabrikaa dhaabanii jira. Sadarkaa faabrikaa dhaabuu ga'anii jiran ijoolleen amma Shaggarii ba'an. Garuu gara afoo isaan illee independent management jedhan jechuudha. Managementii of danda'een deemuu akka qaban hin beekanii karaa isaaniin deemanii amma Shaggar isaan gorsaa jira jechuudha. Warra business advisory leenjifnee dhaabneef jechuudha. Akkaataatti deeman. Kanaafuu kunniin haga tokko dargaggeeyyiidha. Leenji'anii jiranii, gorsitoonni duuba isaanii jiranii akka gaariitti deemaa jiranidha. Kana kabrootiin karaa uumamaatiin
dargaggeeyyiin hojiitti seenanii akka gaariitti hojjetaa jiranillee jiran magaalota naannoo Oromiyaa kanneen Adaamaa jedhi, Shaashamannee jedhi, Naqamti jedhi, Jimma jedhi iddoo hedduutti. Maaliif amma dhufaafii jira akka duraa sanii miti. Dura aksesiin argatanii gara daldalaan seenne namni kenna akkuma beektu kun buna dhaabaa, kun horii horsiisaa, kun waan biraa waa'ee damma gurguree nama biraatitti kennuu malee ofii daldalan keessan seenne. Amma wanni hamileesii kennu dargaggeessi Wallagga jirullee, ka Jimma jirullee buna bitaa jira, ka Gujiillee waa mara wanna barbaachisu jechuudha. Hojjetaa waan jiruuf dargaggeeyyiin kun ammaaf akka gaariitti deemaa jiranii akkuma duratti kaafne sanitti isaanillee gara afoo kaampaanii isaanii badhataa deemu rakkoon isaa waan badhatuuf gara manaajimentiitti dhufuu hin qabanii ammaaf warra akkasitti oofaa jiru hin jiranii gorsoonni duubaa hin jira warrirrallee namoonni walitti dhiyaataa gorsa walii kennaallee akka qusatuu danda'an baankii waliin akka itti hojjetuu danda'an kanaaf baankiillee amma humna isaaniillee dandeettii isaaniillee akkaataan isaanitti hojjetan akkaataa itti horii horatan kana laalee waan liqii isaaniif kennuu fi hedduun isaanii ciminaan deemaa jiran. Mee waa'ee liqii kana irratti xiqqoo haasofnu. Liqii yeroo baay'ee dargaggoonni keenya yaadan qabu biizinesiin jalqabu garuu liqii guddaa argatanii hojiitti seenuudhaaf waan qabsiisnee seenuu dhabnee jedhu dargaggoonni. Mee isin kana irratti maal jettu akka ogeessaatti? Dhugaadha. Dargaggeessi amma yeroo kana hedduun isaa yaadan qaba. Yaada daldalaan qaba. Yaadni isa keessa jira. Karaa hedduun karaa daldalaatiin karaa teekinooloojiitiin illee dhufaa jira dargaggeessa amma. Sooftiweerii qabate. Sooftiweerii kanas qabatee hojjechuuf hedduu ammaa yeroolleen karaan itti deemaa jirru addunyaalleen kan itti deemtu dijitaal ikoonoomii kana. Kanaaf amma yaada kanaallee hedduu qaba. Akkuma jette rakkinni mallaqaan jira. Namni yaada qabu kana lafarra buusuun mallaqni barbaachisaadha. Namni hedduun yaada hedduu qabu mallaqa argachuu dhabeet carraa san dhabeeti malee mallaqa odoo qabaatee namni hedduun karaa dheeraa deemuu danda'a. Akkaataan liqiin biyya keenyatti kennamu baankiin kan kennu waa hedduu kalaalu. Wanni inni ilaalu waa hedduu waan shanan takka hin laallaa caa jennaan yookaan 5C wanna jedhamu jira. Baankiin kana sirra gadi qabeeti ilaalaa. Tokkoffaa karaktara jedhamti duraa sun amala liqeeffataa kana sirriitti ilaala baankiin. Liqeeffataan kun amala akkamii qabaa? Nagada kanan danda'amoo nama akkamiiti? Nama cimaamoo bakka hin taane mallaqa kana fudhatee oola ka jedhu waa'ee amala isaa sirriitti ilaalaa jechuudha. Kan lammataa kaapaasitii jedhama. Kaapaasitiin dandeettiin isaa akkam namni kun danda'a waan kana hojjetee ka jedhu karaa baankiitiin tokko kan madaalamu kan lammataa kan madaalamu kana ka sadaffaa kaapitaala jenna. Horii inni haga tokko qabu. Baankiin namni yoo harka 30 qabaate 70tti sii dabaluu danda'a. 80tti sii dabaluu danda'a. 50 illee godhuu danda'a. Kanaafillee humna sanis ilaala bifa baankiin kennuun jechuudha. Kabira immoo kolataraala guddaan jechuudha. Wanna qabsiisan jechuudha. Mallaqa saniin wanna fudhatanii wanna walgituu danda'an qabeenyi qabsiisan jiraachuu qaba. Kanaaf yeroo baay'ee inni akka rakkootti ka dargaggeessa keenya bira ka'ullee kana jechuudha. Ka shanaffaa haala kondiishin ka jedhamu. Haalli itti keessatti daldaluu dandeenyu yeroo yeroodhaan amma biyyi kun hedduudha. Uummata miliyoona 120 qabdi. Fedhiin uummataa kun badhatee jira. Daldalillee daldala hedduu dorgommii hedduu jira jechuudha. Dorgommii kana keessatti hojjeta. Haalli itti hojjetan kun akkam ka jedhu kanallee adda baay'ee beekamuu qaba. Walumaa galatti yoo gabaabsinee jennee dargaggeessi amma wanni dhabee jedhee kolataraala ka jennu san yookaan waan qabsiisu wabii qabsiisee ittiin fudhatu jechuudha. Kanaaf amma achirratti biyyoonni biraa biyyoonni guddatan yaada nama qabuuf adiyaa faayinaansiin jedhanii warra kennu jira. Biyya keenyatti amma baankiin daldala Itoophiyaa jalqabaa jira. Amma yeroo dhiyoo keessatti jalqabaa baankiin misoomaallee jalqaba jedhamee yaadamaa jira. Yaada inni qabu san laalanii piroojeektii isaa laalanii waan amma jenne namticha kana laalanii garaafuu liqeessuuf hin deemanii. Sunis xiqqaadha akka fedhii biyya kanaatiin guddaa miti. Amma wanni nu hidhee jenne wanna amma kolataraalan qabu keessattuu uummata keenyatti waan deebine uummanni Oromoo mana magaalaan qabu mana qabsiisuun qabu mana citaa malee. Dargaggeessi yaadan qaba hojjechuun barbaada. Waa hedduun barbaada. Inni akkamitti hojjetaa ture yoo buna Wallaggaa ta'e nama bunaa bitaa jechuudha. Warra birrii baankii liqeeffatee fidu. Warqeellee warra asii deemu ganda isaa keessatti lafa qotanii warqee fudhatanii inni kaapitaalan qabu imalaala jechuudha. Kun Chaayinaa fidee kawaa qabu nama biraa dabalatee Awurooppaarrallee fidu warroota biyya alaa kanallee fidee hojjeta. Garuu inni biruma taa'eet achitti yookaan koomishiin argataa yookaan dallaaluma lafa isaa ta'aa ture. Amma garuu dargaggeessi dhufuun haga tokko warri magaalatti galee
waa argee jedhe warri waa ijaaratee jedhe qabsiisaa gara baankitti seenaa jira. Karaa mootummaatiin illee keessattuu mootummaan naannoo Oromiyaa hojii guddaa hojjetaa jira asirratti dhugaa warra dubbannu taate baankiin siinqee dargaggeessa keenya warra hojii dhabeeyyii ta'anii bulchiinsi magaalaa wabii ta'ee fi kolatiraala malee akka argatan jedhanii kun akka carraa guddaatti ilaaluu dandeenya jechuudha dargaggeessa keenyaaf. Dargaggeessa keenyaaf qeerroof qarreef illee waan guddatu jira jechuudha. Kanaaf wanni utubee nama qabe wanni nama sakaale waa'ee mallaqaa kana baankiirraa mallaqni akka salphatti akka argamne dubbannee jirra wajjin jechuudha. Maaliif baankiin mallaqni kan biyyaati baankiin warri baankiin piraayiveetii kan ilaallu kunniin illee baankota mallaqa ummataati. Mallaqa ummataa immoo warri baankii jiru pirezidaantonni kun fuudhanii karaan taaniin yoo inni kan deebine taate akka mallaqni kun hin banne illee of eeggannoo guddaan deeman jechuudha. Of eeggannoodhaan deeman. Kan hordofaa jirtan qophii keenya isin gaafannu karaa miidiyaa Soofumariin isiniif darbudha. Egaa qophii keenya kanarratti dhimmoota hawaasummaa, siyaasaa fi dinagdee kan kaasnu ta'a. Har'a immoo keessummaan keenya obbo Muhiddin Gammadaati. Hamma dhumaatiin waliin turaa daawwadhaa. Egaa obbo Muhiddin yeroo baay'ee namoonni qarshii qabaatanii qarshii amanan qabaamee maal jalqabuu jedhanii namoonni gaafatan jiru. Yeroo kana ilaalcha lamatu jira. Tokko namoonni tokko namni akkasii daldala jalqabuu hin qabu maal akka beeku maal akka hojjetu ergi hin beekne jalqabuu hin qabu jedhu. Namoonni tokko immoo rakkina hin qabu yoo gorsamee daldala jalqabee milkaa'uu danda'a jedhu. Isin akka ogeessaatti mee maal jettu kanarratti? Namni qarshii qabaannaan mallaqa qabaannaan mallaqa saniin daldaluu qaba. Mallaqni baankii keessa kaa'anii hedduu miti kan irraa argamu jechuudha. Fakkeenyaaf dhala hin argadha ka jedheef kan ittiin daldale walqixaa miti. Namoonni yeroo hedduu warra daldala sodaatan jira odoo mallaqa qaban. Mallaqni qabu kuni yookaan qabeenya qaban gurguranii ol kaa'an jechuudha. Mana gurguruu danda'anii waan biraa gurguruu danda'anii mallaqa kana lafa kaa'an jechuudha. Yoo gorfamanii jedhan yoo gorsaa gaarii argatan maal akka jalqaban maal akka daldaluu danda'an. Dirqama isaanii daldaluu odoo hin ta'in akka amma jenne kanatti piroojeektiin isaanii qoratamee fi namoota qaxaranii ogeeyyii qaxaranii hojjechiisuu hin danda'an. Kanaan mallaqa ol kaa'u jechuun mallaqni gad deema malee ol hin deemu. Kanaaf isaan nama qaxaratanii waan barbaachisu haalli piroojeektii sanii qoratamee fi itti seenanii daldaluu qaban malee sodaatuu hin qabani. Maaliif namni tokko har'a hin jiraa ka biraa immoo itti dhaanu dhalataan duubaa dhufu jira. Dhala qaba namni. Dhalli qaban suni bor yoo isaan karaa mijeessaniif karaa sanarra deemanii isaan waliin hojjechuu danda'an. Asirrattis kaasuu kan barbaadu fakkeenyaaf amma maatii yoo qaban ijoollee yoo qabaatan yoo barsiisan taate maneejimentii jalatti ijoollee isaanii barsiifachuu danda'an. Itti kennanii hojii sana isin hojjedhaa odoo hin ta'in dura manaajaroota jalatti jara kana leenjisanii manaajara jalatti bulee mindaa argatee mallaqa odoo hin balleessin mallaqa isaa kennamu mindaallee nyaatee argee cimsee ijoolleen maatii keessaa bahullee ciccimooleen hin jiran bahanii boru kaampaanii guddaalee dhaabuu danda'an. Kan maatiin jalqabe caalaa guddisuu danda'an. Kanaafuu nu daldalatti haaseenanii malee mallaqa eega qabaatanii harka maratanii taa'uun barbaachisu. Namni immoo sodaatuu hin qabu. Waan akkanaattu naqunnama rakkoo akkanaattu jira maal akkanaattu jira jedhanii duubatti deebi'an. Fakkeenyaaf uummata keenya ka biyya alaa jiru kanneen yoo laalte yeroo baay'ee haala biyya keenyaa odoo hin beekin dhufanii mufatanii deebi'an biyya kana nama gaariidhaan gorsaa gaariidhaan waliin arganii karaan taan itti mallaqa isaanii baasan jechuudha. Karaa dogoggoraatti baasanii gaafa dogoggoraniin booda biyyallee lafallee namallee mootummaallee abaaraa deemanii jechuudha. Kanaaf wanni guddaan asirratti beekuu ka qaban gorsaa cimaan ol arguu qaban gorsaa qulqulluu ta'e karaan taanitti kan muuxannoo qabu innis gorsaa namaa hedduu jira. Yoo beekumsa laaltee jette namni hedduun hin gorsina jedha. Garuu wanni lafarra jiru qabatama jiru beekuu qaba gorsaa jechuun waan lafarra jiru waan har'a ta'u waan boruutti ta'u maaltu dhufaa jira jedhee inni sirriitti beekuu qaba jechuudha jara kana gorsuuf. Waan itti galchu san immoo seektarri kun isin baasa karaa kanaan isin baasa anatu isin gorsa anatu isiniin deema anatu isin waliin deema anatu isin masaka gorsaa cimaa yoo baatan daldaluu danda'an jechuudha. Waa'ee diiyaaspooraa isin iyyuu egaa tuqxaniitu yeroo baay'ee dargaggoonni kan isaan komatanii biyya kana keessatti aarsaa barbaachisu kan kaffalu nuyi kan waan biyyi kun taate duuka taatu nuyi sababa qarshii qabaniif garuu isaanii dhufanii investoroota ta'uu isaaniiftu carraan kennamanu caalaa nutis biyyaa godaannee deebinu moo akkam wayyaa jedhu dargaggoonni yeroo baay'ee meesin kanarratti maal jettu?
Dhugaadha namni akkuma ati jette daasbooraan mootummaan warra biyyaa bahee kana warra biyya alaa jiru kana biyya ambaa keessa jiran dhugaa akka dubbannu taate. Biyya ambaa yeroo biyya teetii miti biyya ambaati. Namni biyya ambaa jiru kun gaafa biyyi sun ari'uu barbaaddee sababa wayii barbaadde waan waggaa 20-30 achitti ol kaawwate sanillee waan achitti ijaaratellee gatee dhufuu danda'a. Biyya ofiitti deebi'ee akka hojjetu mootummaan haala baay'ee mijeessaafii jira. Carraa jiruunillee dhufuu qabanii biyya isaaniillee ilaaluu qabanii biyya irraa ban ka biyya bahu kunillee silaa akka laallamutti ka biyya bahu kunillee ka biyya deebi'ee kana laaleetu waa hojjetudha. Isaan waliinillee akka hojjetuu danda'an waan jirullee akka wal jijjiiran jechuudha. Namni biyyaa bahee rakkatee cabbii keessatti hojjetee halkan hojjetee guyyaa hojjeteeti ka waa argatu. Ka biyya jiru kun immoo yoo achi isaan dhufanii fuula isaanii babbareedaa argu afana babbareedaa argan anillee deemuu qaba jedhee kun karaa bishaaniitiin deema. Kun karaa konteenaraan fe'amee karaa deemuuf Afrikaatiin deema. Kuni mootummaan amma kanarratti hedduu hojjetaa jiralleedha. Ammallee hojjetamuu qaba jenna. Amma namni kenna biyya Dubaayii kana yoo deemu dargaggeessi mallaqa meeqa qabu asitti suuqa isaa cufee biizinasa isaa cufee Dubaayiin deemee biyya nama guusan keessa taa'ee hojii du'aa hojjeta. Deebuuf immoo saalfata dhugaa dubbachuuf. Hambara kana carraa wayii argadhee qorannoo akkanaa qorachuuf biyya Dubaayii deemee ture. Wama domestic workerii walitti dhufu jecha warra biyya Dubaayii keessatti hojii hojjetoota asii ergaman biyya sanitti ejensii ta'anii biyyoota sanii dhiyeessan jechuudha. Warri dubartii jira warri dhiiraa jira. Jireenya isaan jiraatan yoo argite baay'ee rakkisa dhugaa dubbachuuf. Namni biyyaa bahee sooressa ta'a jedhee deemaa jira malee biyya san dhaqee maal hojjedhu akkamitti hojjedhu hojii akkamii hojjedha jedhee adda baasee hin beeku dhugaa yoo dubbannu taate. Asirratti dhiifama Obbo Muhiddin yeroo baay'ee dargaggoonni asitti halkanii guyyaa hojjenne yoo nu dabarree hojichi asittis halkanii guyyaa hojjenna achittis halkanii guyyaa hojjenna garuu qarshii achitti walitti qabanii yoo dhufne asitti waan guddaa hojjechuu dandeenya jedhanidha kan deeman himee gatiin qarshii gadi bu'uun jireenyi qaala'uun wanti kun dhiibbaan qabu dargaggeessa akka deemuuf. Hin qaba garuu amma maaltu jira biyya alaallee bakka akka duriitti ilaallu Ameerikaallee akka duriitti ilaallu Saawud Arabiyaallee ilaallu Dubaayiin illee ilaallu Awurooppaallee ilaallu. Addunyaa kana keessatti qaala'insi addunyaan jira kaampaaniin baay'een hojii dhabaa jira. Hojiin dhabamaa jira biyya alaatti illee dhugaa yoo dubbannu taate biyyoota alaa kanneen illee Xaaliyaan yoo fudhanne biyya industiriin beekamte Jarmanii yoo fudhanne biyya industiriin beekamte industiriin isaanii kun oomisha isaa kan addunyaan irraa bitaa hin jirtu maaliif sababa qaba tokkoffaa yeroo addunyaa irratti nageenyi hin jiru amma waraana Raashiyaa fi Yukireeniin jidduu jiru Awurooppaa keessatti jiruun baay'ee mi'aayee jira rakkina saniin jechuudha. Kabraa kan lammataa biyya kana keessatti amma hojii guddaa kan hojjetaa jiran warra Eeshiyaa kana keessattuu Chaayinaan. Chaayinaan addunyaa kana to'ataa jirti. Awurooppaan laafaa jirti. Chaayinaan teekinooloojiin isiin fayyadamtu baay'ee salphaadha. Oomisha akka barbaaddetti oomishti Afrikaa fi addunyaa kana waliin ga'aa jirti. Awurooppaan isii waliin dorgomaa jirtu meeshaan isii baay'ee hoddiidha. Namni isaan irraa bitu jiru gatiin isaa baay'ee ol ka'aa waan ta'eef. Kanaaf amma argitee biyyi Eeshiyaa kun ati immoo dhattee hojii hojjechuu hin dandeettu akka biyya Awurooppaa kana maaliif isaan hin qaban. Chaayinaa yoo fudhatte bileena tokkoof qabxii 4 mannisii. Isaanuu hedduu hojii isiin kennan biyya sana odoo deemtee jechuuf hojjetanii jiran. Isaan amma nama hedduu qabanii humna hojjetu qabanii waan barbaadan hojjetanii addunyaa waliin ga'aa jiran. Biyya biraa deemee namni mallaqa fide ka jedhu Awurooppaan akkuma amma jenne kan ofiifuu hojiin hin jiru amma. Deemuuf immoo maaliif barbaadan eessatti barbaadan kamirratti barbaadan jedhee odoo addaan hin baasin biyya san dhaqee nama hedduutu rakkataa jira Awurooppaa. Even Ameerikaa akka durii sanitti namni daddafee hojii keessa hinaan jiru. Biyya san keessatti Ameerikaan namtichi Tiraamp jedhamu kun sodaatee ka Chaayinaa fiigaa jiru wanni biyya san jiru faabrikaan sun yoo ka biyya san keessaa ka cufamu taate Ameerikaan boruu hojii lammiin isiitu hojii dhabuu danda'a. Maaliif wanni jiru shiifti godhaa jira kaampaanii isaanii Chaayinaa irratti hojjete fakkeenyaaf warra kaampaanii konkolaataa oomishu under license jedhee gara Chaayinaa ergaa jira. Gaafa Chaayinaa ergee faabrikaa jarri ka jalaa cuftu taate meeshaan biyya alaatii ka Ameerikaa galu eessaa gala biyya Chaayinaatii gala jechuudha. 90% kana akkuma biyyi teennaa hedduu amma biyya alaatii galchitiimi sunis biyya alaatii galchanii tokko jedhi rakkoon biyya san irra gahu. Maaliif biyya tanatu waan isaan barbaadan galtee isaan barbaadan kennaaf. Kalammataa faabrikoonni biyya sanii tootaalii cufaman jechuudha gatiin dorgomuu hin danda'an. Gaafsan maalitti deemaa jirtire harka Chaayinaatitti galaa jirti Ameerikaan maanguddoon tun jechuudha. Kanaaf namoonni beekuu ka qaban biyya keenya keessatti amma haalli mijaa'aa jira. Biyya amma guddataa jirti.
guddina keessatti har'a argitee daddafnee amma har'a daabboos nyaachuu baannu boru abdii boruuf horannee yoo hojjennu taate waa hedduu. Amma gara dijitaalaatitti yoo dhufne e-commerce'n dhufee jira. Online marketing amma dargaggeessi hojjetaa jira. Dargaggeettiin hojjetaa jirti. Namoonni garaan hojjetaa jiranii karaa kamuunuu amma biyyi sun gara afoo yoo guddate turistoonni hedduun dhufuu dandeetti. Investoroonni hedduus dhufuu danda'anii gara biyya keenya biyya keessallee bahaa jiranii. Kanaaf biyya kee kanarratti cichitee hojjechuu qabda malee biyya alaa deemtee milkaa'ina guddaan argattu. Waa hedduu dhabda. Tokkoffaa wanni ati asii yaaddee deemtu sun sii ta'uu dhabuu danda'a. Kun rakkoodha jechuudha. Sammuun kan kee xiinsammuu kee irra rakkoon biraa ga'uu danda'a jechuudha. Saayikooloojii jechuudha. Xiinsammuu kee irra. Kanaaf nu ka gorsinu biyyuma kana keessatti magaalota Oromiyaan jirullee akka biyyaatitti illee carraa hojii uumuu fi amma mootummaan carraaqaa jira. Carraa kana keessa seenee namni waan danda'u riskii fudhatee hojjechuu qaba. Namni amma hedduun isaa hojjechuuf homa sadi irratti xiyyeeffachuu. Tokko beekumsa sirrii beekuu qaba waan hojjetu. Kabraa muuxannoo irra jiru irraa fudhannu ka sadaffaa kutannu. Kutannoo yoo jiraate biyya keenyatti hojjetamne jijjiiramuu hin dandeenye ka jedhu kana. Keessattuu dargaggeessi naannoo baadiyyaa jiru kun xiqqoo rakkoon isaa hubannoon hin jiru. Ima deema malee bakka dhaqu sanitti inni dallaalli biyya kana guutee jira akka isa biyyaa baasu birrii 70,000 takka irraa fudhata. Isa biyyaa baasuuf wanta lafarra hin jirre waan itti himuuf kanaan dogoggoree biyyarraa deemaa jira. Kanaaf odoo dhaabbatanii ilaalanii waan jedhu qaba. Waa'ee online marketing keessanis amma xiqqoof kaastanii turtanii yeroo baay'ee amma dargaggoonni keessumaati yeroo ammaa kan isaan hojjetaa jiran onlineidha. Gariin immoo laayisensii baasanii suuqii bananii kan inni hojjetan jiru. Egaa warri suuqii banee jiru suni gibirri jira vaatiin jiraan kaffalu. Baay'inaan warri onlaayinii garuu onlaayinii piroodaaktii qaban agarsiisu hin gurguratu. So isa gurgurames kun gurgurameera jedhu kun harka koorra jira jedhu. Namni illee bituudhaaf hin salphataaf. Namni suuqii deemee kun jira sun jira jedhee barbaadurra wanti naa ta'u jira jedhee onlaayinii cheekii godhee bitachuu filata yeroo ammaatti. Garuu guddina biyyaa wajjin wal bira qabne yeroo ilaallu wanta kana warreen vaatii kaffalan kanaaf kuffisuu hin ta'u akkamittiin ilaaltu ija gummaatiin. Gaariidha. Amma mootummaan jajjabeessaa jira online marketingii kana. E-commerce marketing wanni jennuun kun seerri isaan baane biyya keenyatti hin ba'amu. Yeroo gabaabaa keessatti naaman hin ba'a. Biyyoota ollaa keenyaa Keeniyaa keessa jira. Laayisensii baafta. Laayisensii baaftee itti hojjetta. Laayisensii waan barbaachisu gibirallee akkuma amma jettee hin kaffalta jechuudha onlaayiniillee. Amma biyya kanatti seera itti baasuuf tokko naashinaal baankiin beekuu qaba waan jarri kun nagadaniin. Ministeerri immoo galiiwwanii beekuu qaba jechuudha. Gumruukillee beekuu qaba meeshaa onlaayinii dhufa. Kuni marti walitti dhufanii seera kana bocanii seerri kun ayaamshuur yeroo gabaabaa keessatti hin ba'a. Laayisensii illee baafattu malee isas hojjechuu hin dandeettu. Maaliif waan si barbaachisu gibira kafaluu waan dandeettuuf qabduuf dirqama qaba jechuudha. Ammaaf akkuma tamma jette warra onlaayinii waan barbaadeen gurgurataa bakka barbaadee deliver godhaa taaksiin kafaluu namni immoo biyya kana keessa akkuma beekamu iddoon inni itti hojjetu iddoon hojii dunkaanni yookaan suuqiin nu jennu kuni gatiin isaa baay'ee ol ka'ee jira. Tokko kana kalammataa immoo deemee mana isaatii bahee taaksii kafalee bakka san dhaqee achi oolee dhaabataa oolee galaa. Kunis hojii biraa dabalata qaba. Ka sadaffaa akkuma jiteette waa'een amma taaksii kun baatii illee ta'ee waan waggatti bu'aa irraa argatan illee kafaluun hin jira jechuudha taaksii mootummaa. Kunis hin jira namoonni garana odoo shiifti goonee waan jedhani. Garuu kanallee nu amma garanatti shiifti godhaa miti kunillee hojjetamuu qaba haalli daldalli itti jiru. Biyya tokko keessatti argitee taaksii kafaluu waan dirqama ta'eef haala gaariin hojjettee gabaa yoo jiraate waan mootummaan sirraa barbaadu sana yoo hojjette cimaa deemta jechuudha. Amma taaksii dhiyeessitee yoo kamana deebitu taate daldala keessaa baate jechuudha. Gaafii duratti ati gaafataa turte namoonni sodaatanii keessaa hafan ka jiru. Kanaaf biyyoonni guddatanillee fakkeenya yoo fudhannu taaksii kafalaniiti. Warra duratti daaspooraa biyya Ameerikaa deemee ati jettu sun harka mirgaatiin itti kennanii harka bitaatiin taaksii hedduu kafalan. Firoonni kee biyya alaa ka jiranii si himuu danda'anii. Kanaaf aadaa taaksii kafaluu kanallee hin baranne. Amma dhufaa jira jechuudha. Siisteemni immoo taaksiin kun kafalamee ooma biyyi kun barbaaddu karaa barbaanne ifaa barbaanne barnoota barbaanne fayyaa barbaanne garumatti deebi'eet investi ta'a malee bakka biraatii miti ka deebi'u jechuudha. Mootummaan fudhatee tajaajila uummataatiif waan oolchuuf
Taaksiillee kafalaa, onlaayiniillee cimsataa, karaa maraanuu daldala jiru addunyaa waliin dorgomuu qabna akka biyyaa qofatti osoo hin ta'in waan jedhu qaba. Kan hordofaa jirtan qophii keenya isin gaafannuuti. Egaa qophii keenya kanarratti dhimmoota siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaa kaasnee kan mari'annu ta'a. Yeroo baay'ee kan jedhamu yaadni qarshii caalaa jedhu. Namoonni tokko tokko immoo qarshiin jiraannaan yaadni hin bitamaa jedhu. Isin akka ogeessaatti mee maal jettu? Gaariidha. Gaafiin ati gaafatte lachuu taafi. Kun yaadattara, kun mallaqattara jedhama. Dhugaadha. Yaadatu dursa. Yaadni yoo hin jiraanne daldaluu hin danda'amu qarshiillee yoo jiraate. Yaada gaarii yoo qabaatte baankiin mallaqa sii liqeessuu hin danda'a. Yaada yoo hin qabaanne immoo baankiin yaada sii kennuu hin danda'u. Kanaaf namni yaada gaarii yoo qabaate, eebjuu gaarii yoo qabaate bakka barbaade san gahuu hin danda'a jechuudha. Haala qabuun illee waan uf harkaa qabu illee liqeeffatee illee nagaduu hin danda'a. Nama biraallee uumee biratti waliin hojjechuu danda'a jechuudha. Yaadni murteessaadha. Mallaqni qofa murteessaa miti. Waan mallaqaa duratti kaafne irraa namni mallaqa qabu nama biraa fidatee akka dalaguu danda'udha. Wanni guddaan daldala jechuun yaada jechuudha. Odeeffannoo jechuudha. Information isa jennu kana. Informationii qabaatee yaada qabaatee yaada kan dursuu qabu. Egaa yeroo baay'ee haala qabatamaa biyya keenya keessa jiruun amma namoota qarshii qabantu irra iddoo guddaarra irra dhaloonnis kanaaf hidhannatti fakkaata kan qarshii irratti xiyyeeffataa jiru. Qarshii qabaannaan namni yaada qabu yaaduma isaa waliin hin bitamaa jedhu. Sababni isaa yaada isa dhiyeessee qacaramees hojjeta. Kanaaf qarshii irratti xiyyeeffataa jira dhaloonni barnoota caalaa jedhee waan yaaduuf isin kaasee gaaffii kana. Meesin dhaloota kana maal gorsitu? Dhaloota kana akka gorsinu sirriitti hojjechuu qaba. Obsa qabaachuu qaba. Mallaqni akkaataatti argamu kana sirriitti beekuu qaba. Karaan inni qaxxaamuraan guddatuu barbaada dargaggeessi kun. Mallaqa karaa salphaan argachuu barbaada. Easy money ka jedhamu beekta. Karaa saniin argachuu barbaada inni hin ta'u. Maaliif hin taane seeta? Karaa qaxxaamuraatiin mallaqni yoo dhufee jedhe kaampaaniillee ijaaree muuxannoo odoo argatin odoo waan argatin karaa qaxxaamuraatiin dhufe kana mallaqa kanallee qusachuu hin danda'u. Akka barbaadetti hin hojjechuu hin danda'u. Yaadni inni ittiin galee kaampaanii dhaabii ka jedhan kana barbaade malee haala ittiin hojjetu, haala ittiin guddatu, wanna amma jenne yaada amma jenne kana viizhiniin isaa yookaan eebjuun inni qabu yoo hin jiraatin namoonni yeroo mallaquma karaa biraatiin argatan kana illee seera qabeessa godhuuf importiif ekspoortara ka jedhu laayisensii baasanii harka qabatanii deemuu barbaadan inni hin ta'u. Dargaggeessi amma yaadu yaadarraa ka'ee dakanarraa ka'ee suuta guddachuu qaba malee yeroo tokko namni tokko hiriyaa isaanii keessaa guddate carraa wayii argatee guddatuu danda'a. Carraa wayiitiin mallaqni harka galuu danda'a. Karaa kamuunuu haa galuu noo waan saniin kaafu. Carraa inni gale sanii anillee akkanatti yoo argadhe malee jedhee yoo kadeemu taate hin guddatu. Yoo kadhabu taatellee abdii kutachuu hin qabu. Namni hadha ol ba'e boru gabbu'a. Namni amma gabbu'e immoo boru ol ba'uu hin danda'a. Kanaaf wanni guddaan kutannoon dhugarratti hundaa'ee daldala kana daldalee boru hin guddadha jedhee eebjuu qabaate guddatuu danda'a. Mallaqoota nama harkaa laalee har'a namni mallaqa qabu konkolaataa gaarii qabataa, mana gaarii keessa jiraataa, jiruun isaa akkaataan itti nyaatu, akkaataan itti deemu, akkaataan itti uffatu waan biraa fakkaachuu danda'a. Garuu boru mallaqni kun yoo daldalamee itti hin dhufne kaapitaalli inni qabu kun nyaatamee isaa hubachuu danda'a. Boru makiinaa guddaa itti bite san waan bobaa ittiin guutu dhabuu danda'a. Maaliif ittiin hin daldalle kaa mallaqa kana? Mallaqa kana ittiin daldalee namni mallaqa haganaa qabaachuu dhiisii mallaqa baankii fudhatee baankiillee dhala kafalee isarrallee bu'aa argateetiin mallaqa daldaluu danda'u. Inni garuu kan dhala baankiillee hin qabne mallaqa qulqulluu harkaa qabu saniin nagadee yoo hin fidin taate harkaa baduu danda'a. Namoonni yeroo hedduu karaa qaxxaamuraa yaadan karaan qaxxaamuraa nama hin baasu. Shoort kat jedhaniin san inni nama hin baasu karaa daldalaatitti dhufanii gorsa argataa, leenjii argataa. Daldalli amma jiru immoo ammayyaa deemaa jira. Mootummaan waan iddoo ammayyeessaa jira, waan taaksii kaafnee jirra, seerri amma daldalaa jira. Yeroodhaan seerota bahaa, seerota kanallee sirriitti hordofee deemuu qaba. Kanaaf amma mootummaan keessattuu naashinaal aayidii yookaan faayidaa kan jennuun kan inni fidaa jiru waa hedduu to'atu jedha.
to'annaa kana keessa galee yoo deeme malee akka durii asuma achuu taalee kana. Kabraa dargaggeessa ka gorsinu yaada fudhate kanarratti xiyyeeffatuu qaba. Fokus godhuu qaba. Waan daldalu kana. Waa 4 waa 5 waa 6 fida namni tokko yeroo tokkotti. Kanarraa immoo gara siddeema gara sirraa gara itti deema. Waa lama yoo ta'u taate tokko jalqaba achiin immoo itti aansee kalamaa kanallee hojjechuu danda'a yoo jedhe humna isaallee dandeettii isaallee mallaqa isaa kaapitaala isaa qabaatu taate sirriitti hojjechuu danda'a. Kanaaf xiyyeeffannaan guddaadha. Amma dargaggeessa kan rakkise tokko kana kan biyya keenya hin xiyyeeffatu. Amma nama tokko bira dhaqee adhallee yaadni akkanaallee jira hojiin akkanaallee jira yoo jedhan dhugaa se'a. Hedduu isaanii yoo argitanii jettan amma sooshaal miidiyaa irratti, tiiktook irratti, feesbuuk irratti wanni gadhiifamu. Wanni jirre biizinasa hin jirre biizinasa akkanaa odoo hojjettanii maashinii akkanaa odoo hojjettanii kaapitaalli birrii haganaatiin maaliin kunniin amma wanta soba ta'e hedduu jira jechuudha. Sooshaal miidiyaan kun nama fudhatee deemuu danda'a. Qofa warri sooshaal miidiyaa irratti dhiyaatu kun namoota akkamiiti? Namoonni kun waa'ee daldalaa beekanii, barnoota daldalaa qabanii, muuxannoo daldalaa qabanii, namni waan fayyaa qabu waa'ee fayyaa sirriitti dubbachuu qaba jechuudha. Waa'ee fayyaa. Namni waan barnootaa dubbatu waa'ee barnootaa sirriitti amma barnoota beeku dubbatuu qaba. Garuu amma yoo laaltanii jettan koomershaalaayizii godhanii jiran jarri sooshaal miidiyaa kana ittiin daldalaa akka barbaannetti kana goona. Akkuma beekamu amma argite laayikii fi sheerii argachuuf namni hundi hin hojjenne jiru. Kanaaf amma dargaggeessi wanni guddaan inni godhu xiyyeeffatee hojjechuu qaba. Xiyyeeffatee waan irratti hojjetu. Waan tokko waggaa tokko yookaan lama irratti xiyyeeffatee daballee hojii biraa isa barbaachisa yaada qabullee isarratti dabalee fidee waan sanillee lafarra buusuu qaba jechuudha. Egaa yeroo baay'ee wanti nuun dhageenyu namoonni daldala jalqabanii kaanii taaksii humnaa oliitu natti fe'ame kanaaf hojii dhiisee warri jedhaniin dhaga'ama yeroo baay'ee. Warreen nagahee qabanii nagahee irra isaanii irraadhaan itti fakkaata kan taaksiin ni hojjetamu. Warreen tilmaamaan immoo kaffalan jiru. Isa kanarratti mee akkamittiin feerii ta'uu danda'a jettanii yaaddu? Taaksiin daldaltoota gabaa keessaan baasaa. Isa kanarratti jagummaatiin maal jettu sen? Tole. Taaksii kana mootummaan akka itti kafalchiisu kanaan dura ka jiru muuxannoo jiruun bakka sadiitti qoodeet kafalchiisa. Kaatagoorii isaanii addaan baasee jechuudha. Habaacaa jedhee yookaan hallattuu laannamaa jedhaniiti jechuudha. Warri kun warra galmee qabatu jechuudha. Waan bitullee waan gurgurullee dokumentii nagahee seeraa akka qabu jechuudha. Nagahee seeraa san dhiyeessee waan baasiisaallee baase yoo manas kireeffate kan hojjetaaf kafale waan mara walitti qabee baasiisa opereeshin koostii isaa baasii hojii kanaaf baase dhiyeeffatee achirraa isa dhidhisee waan achirraa bu'aa argateerraa harka 30 kafala jechuudha mootummaadha. Bu'aa argate sanarra. Ka baay'ee kunis hin qabata akkasitti warri amma caa jenneen kuni tilmaama guyyaa jedhama. Tilmaama jechuun guyyaa keessatti hagam gurguruu danda'a. Hagana gurguruu danda'a jedhanii qaban. Achirratti hanqinni hin jiraatuu danda'a hanqinni. Fakkeenyaaf namni guyyatti birrii 1,000 gurgurtaa yoo jedhaniin yookaan inni 200 yoo gurgurtaa ta'e akkuma jette taaksiin itti baay'atuu danda'a. Garuu akka seeraatitti qoratanii istaandardiillee hin jira. Warri amma dhaqee isaan irratti murteessu kuni haala kooree jira kooree murteessuu qaba. Kooree murtaa'u sadarkaa kanaa sadarkaa akaakuu daldala kanaa fakkeenyaaf kaafteeriyaan hin jiraata, riistoraantiin hin jiraata, manni biraas jiraachuu danda'a, manni uffataa hin jira, kunis hin jira. Akkaataa itti murtaa'uun daldalli midhaanis jiraachuu danda'a. Kun akkaataan itti murtaa'u waajjirri galiiwwanii naannoo sanii istaandardii qopheeffatee, qo'annoo qopheeffatee namni tokko galii hagam qaba jedhu waan nama san madaaluu danda'u jechuudha. Kana karaa seeraatiin yoo itti murteessan taate namni taaksii kafaluuf hin rakkatu. Yoo humna isaatiin ol immoo ol fuutee itti dabaltu taate namtichi taaksii sanuu kafaluu hin danda'u jechuudha. Inni of eeggannoo barbaada jechuudha. Namoonni kanaaf gabaa keessa seenanii gabaa keessaa bahanii taaksiin nutti baay'atee nutti fe'amee jedhan. Fakkeenyaaf nama dabbasaa sirreessu tokko itti hidhattee yookaan teessoo tokko qabu birrii haganaa kafalee yoo jettee namtichi waggaatti argatee beeku kan itti fiddu. Garuu akkaataan itti fiddu seera qabeessa ta'ee waan fudhatama qabu. Waan inni illee amanee kafaluu danda'u isa amansiisanii. Hagana kafale jettee kafalchiisuu qabda malee ol kaaftee yoo itti kafaltu taate kafalchiiftu taate tokkoffaa daldalaallee hin dhabna jechuudha. Namoonni akka daldala keessaa ba'an wanni amma yaadnu kun hojii dhabeeyyii dargaggeessi amma dargaggeettii illee gara hojiitti dhufaa jirti jechuudha. Waan amma jajjabeessina jennee isaan bira dhaabannu kanallee akka hin taane naannoo jirutti namoonni hojii kana hojjetanillee of eeggannoon yeroo hedduu yoo ilaalanii jedhan namoota keenya bira komiin amma qabu kun illee gadi bu'aa jechuudha.
Amma karaa biraatiin wanni yaadamaa jiru wanni hedduun salphataa jira. Garaafuu yoo gara sisteemaa galanii jedhani itaaksiin dhufee jira. Elektirooniksii onlaayinii riippoortii godhaa jirani. Ilaayisensii immoo haaromsiisu. Amma ati warra daldalaa dhattee akka duriitti laayisensii kee qabattee na haaromsiisaa jettee hin dhaqxu achi. Onlaayinii dhattee kilaraansii kee hin fudhatta. Kilaraansii kees kan gooteetti galchita. Waan inni si barbaadu achumarraa haaromsiiftaa jechuudha. Namaan wal argaa hin jirtu amma. Kunniin amma gara afoo yoo deemee jedhee wanti amma nama bira jiru kun wanni komii kaasu kun yeroo baay'ee warra galiiwwanii biratti illee komii kaasu. Mootummaan ammoo akkuma argite torbee tarii kanneen bira kaameraatti galchaa jira jechuudha. Namoonni yoo nama bira deeman jechuun. Kanaaf ifittooma barbaadeef mootummaan waan daldalaa bira jiru waan mootummaa jidduu jiru kana rakkoon akka salphatu jedhee karaa kanatti ka deemu. Ammallee akkuma amma jenne namoonni amma obsaan uummata keenya akka ibsuu barbaannu obsaan tura. Teknooloojiin kun waa baay'ee salphisaa deema. Tuttuqqaa namaarraa namaa wal arguun namoonni amma akka amma jenne namoota yookaan waliin galle wayii namoonni akkuma beekamu namoonni waan tokko illee barbaadan hin jiraatu hojjetaan waliin fakkaatu jechuudha. Faayidaa addaa argachuuf illee namoota irratti taaksii kana fe'uun hin jira jechuudha. Kanaaf kun amma garaafoo mootummaan onlaayin godhaa waan jiruuf namni akkuma biyyoota biraa akka guddatte tuttuqqaan ala taaksii isaallee kafalee daldalee waa takka dookomiin qabaanne waan deemuu danda'uuf obsumaan keessa tura. Rakkoo jiru immoo mootummaaf warra biiroo saniitiin mari'ataa deemuu barbaachisa waan jennu qabna. Egaa yeroo baay'ee gara biizinasiitti kan seenu nama baay'eedha. Kan itti fufu garuu namoota muraasadha yeroo hedduu. Mee sababoonni kanaa maalidha jettanii yaaddu isin? Sirriidha. Kana fakkeenya akkamiin si kaasiseeta. Maraatoonii gaafa fiigu nama baay'eetu fiiga. Maraatoonii kan mo'atu nama xiqqaa. Akkuma san jalqabarra yoo ka'anii daldalli kunillee akkuma maraatoonii namni mo'atu suni yeroo hedduu hojjeteeti. Sirriitti maraatoonii kana mo'achuuf rooba keessa bahee qorra keessa bahee hojjetee aduu keessa bahee maal godheeti. Daldalli obsa barbaada. Namoonni yeroo gabaabaa keessatti mallaqa argadhee sooressa taa'ee yoo jedhanii daldala keessa seenan dogoggora. Kanaafuu dafanii keessaa ba'an jechuudha. Namoonni immoo keessa turanii dhawaataan yeroodhaan jijjiiramee hojiin kun na deemsisaa. Daldala kanas barataa jira. Warra irraa bitus barataa jira. Warra itti gurgurus barataa jira. Warra waliin hojjedhullee wal baraa jira jedhanii baroota duraa akka seera daldalaatitti akka haala gabaatitti daldalli tokko bara jalqabde sani bara barsiiftu hin barsiifta. Bara lammataa immoo bara inni guddataa deemu hin guddataa. Baroota itti daddabaltu jechuudha akkuma itti daddabalte. Sadaffaa irratti immoo daldalli ati jalqabde kuni karaa kamitti jijjiiru jettee kalaaltu. Maaliif? Maachuritii isteejii gahaa jira jechuudha. Jijjiiruu, cimsuu, waan amma wanna yeroo barbaadu wajjin deemu dirqama waan qabduuf jechuudha. Kanaaf laaluu qabda jechuudha. Kan dhumaa akka inni si harkaa gadi gara hin galle of eeggannoo guddaa eeguu qabda. Dikalaayin isteejii ka jedhamu jira. Isteejii kana odoo hin gahin jechuudha. Namoonni akkuma tamma jette introdaaktarii taayimii irra warra yaa'u jira. Ganaa odoo inni biizinasiin isaanii guddatee ogurii hin gahin daddafaniituma keessaa bahanii. Kabraa maaliidhaa rakkoon daldala keessaa namni bahu mallaqa ittiin nagadu kana karaan taane ittiin investi godha. Kana kaampaanii kan odoo hin danda'in mallaqa kana fuudhee karaa biraa waan biraa nagaduuf deema. Kaampaanii asitti banatee kontiroobaandii ittiin nagaduuf adeemutu jira. Mallaqa kana fuudhee jechuudha. Mallaqni kontiroobaandii akkuma beektu karaa irratti yoo qabame nyaatame jechuudha. Kabraa immoo wanna hin taane karaan taane biizinasni kun na baasaa yeroo gabaabaa keessatti mallaqa dachaa fida jedhee mallaqa san baasee biizinasa jalqabe san dhiisee isa kan carsee jechuudha isa achitti hambisee mallaqa san asii buusee kaampaaniin kunillee hin deemu kunis harkaa du'aa jira. Kabraa immoo kaampaanii ajjeesuutti fida. Kaampaanii mallaqa qofa bichaa nyaatu ka gatii galchuu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf yeroo hedduu waan tokko fakkeenya sii kaasuuf warri daaspooraa warri Ameerikaallee yeroo tokko adveeraa jedhama. Affaariin keessa soogidda nagada namni. Biyya alaatiif akka jiruun dhufe soogidda nagaduuf namni. Soogidduma kana gurguruuf kun doolaara isaa fudhatee kun qabeenya isaa kaasee jirullee gurguree daldala seene. Abdeeraa yoo ga'u akkaataa itti nagaduun beeku. Gariin biyya kana keessa kombaayinaraaf tiraaktara ka qabu gurguree achi dhaqa jechuudha. Kombaayinaraaf tiraaktarri isaa
akka gaariitti hojjetaa, tiraaktarri hin qotaa, kombaayinarri naama galii argata jechuudha namni kun. Galii idilee jechuudha, reegulaarii. Kana dhiisee garam deema? Garas deemaa jechuudha. Kanaaf biizinasii kana dhiisee biizinasii biraatti shiifti godhuuf deema. Namni immoo biizinasii tokkorraa karaa biraatitti yoo utaalu jechuudha. Yoo karaa biraatitti utaalu of eeggannoo barbaachisa. Kaampaanoonni akka itti diigaman jalqabanii daddafanii ka keessaa yaa'an balaan isaanii kana kan duratti illee kaafdee jira. Waa'ee xiyyeeffannoo dhabuu. Kana itti xiyyeeffatuu dhiisanii hayi ka biraattu nama baasaa. Biizinasni biraan jira yeroo gabaabaa keessatti akkuma amma jenne qaxxaamuraan argachuuf waan deemaniif kanaaf hedduun isaanii yeroo gabaabaa keessatti keessaa bahan jechuudha. Kanaaf amma maal gorsinaadha? Gorsi barbaachisaadha jechuudha. Uummanni keenya gaafa biizinasa keessa seenan sirriitti yaadanii keessa seenuu qaban. Biizinasa kana keessa seenanii bahuun isaanii immoo waa hedduu isaan miidha. Hamileen isaanii illee tuqama yeroo biraallee daldalatti deebi'uuf. Kabraa immoo mallaqa baay'ee dhabanii deebi'an. Kasadaffaa immoo hawaasaa tajaajila kennina jedhanii seenan. Tajaajilli hawaasaa kennan sunis hin dhabamaa jechuudha. Kanaaf yeroo itti seenan kutannoon gatii kafalanii gangalatanii itti kaas gahan. Maal jedhama jecha biizinasaa keessatti namni tokko yoo kufu jedhan. Gara afootti kufuu qabaa jedhan. Gara duubaatii yoo kufe namni dafee hin ka'u mire beekama. Afootti yoo kufe ammallee hin kufaa hima ka'a. I think atileetii wayii yeroo kufee mo'atee jira beeka'e. Yeroo kufee ka'ee mo'atee jira. Maaliif gara afootti kufe ka'a? Gara duubaatitti kufee jechuun abdii kutee jechuudha. Kanaaf namoonni abdii kutuun qabanii, sirriitti hojjechuu qabanii, kutannoon barbaachisaadha. Jecha atileetii tokko si himuu danda'a. Atileetii wayitiin si ibsa. Akkamitti mo'attee jedhanii gaafatan. Maqaa dha'uun hin barbaachisu. Maaliif mo'ataa taatee ati jedhaniin? Duraan ufuma mo'adhee jedhe. Akka ofirratti hojjedhu, akka waan barbaade maraa danda'u gaafa uf mo'adhe mo'achuu kiyya beekee jedhe. Namni dur uf mo'atuu qaba. Uf amansiisuu qaba. Jabaachuu qaba. Yoo wanni xiqqoon itti dhufte yoo karifatu taate bakka barbaadeef bakka yaadame gahuu waan hin dandeenyeef dargaggeessi amma kutannoo guddaan hojjetuu qaba. Addunyaan amma akka itti jirtu kanatti immoo fedhiin addunyaa kun baay'ee bal'atee jira. Fedhiin Itoophiyaa illee bal'atee jira. Fedhii bal'ate kana keessa immoo dorgommiin guddaan waan jiruuf namni amma waan jiru kana qabatee jabaatee jecha irra cichuu jechuudha. Irra cichuu qaba jechuudha. Jabaatee hojjechuu waan qabuuf wanni amma duuban nama deebisee waan akkanaatu hojjedhaa kana godhaa jedhee carraan hin jiru. Dur Oromoon yoo gabaa deemee katamaa wayii deemee nagadee jedhe bakka abbaa kiyyaatti deebi'ee qotaa jira. Horii abbaa hin jiru horiin amma baadiyyaa keessa hin jiru horiin. Horii nagadee immoo guruu gahuu hin danda'amu. Maaliif daldala ammayyaatti seenee addunyaa waliin dorgomuu qaba namni kenna yeroo kanatti. Kanaaf jabaatanii kutannoon hojjechuu qaban waan jennuun kanaan goolamna. Egaa isiniyyuu akkuma kaastanii ijoollummaa keenya na yaadachiistanii atileetiin tokko fiigee yoo mo'e ganama hundi keenya kaaneef hin dhadhu ijoollummaa keenyatti. Daldalli sammaa akkas ta'eera. Manni nyaataa tokko banamee naannoo sana kan jiru hundumtuu mana nyaataati. Manni uffataa banamee hundumtuu mana uffataati. Kan jiru mana bunaa ta'e immoo tartiibumaan hundumtuu kan jiru mana bunaati. Bara kana keessa baratamaan amma yaada haaraa fiduu fi daldala haaraatti yaada ofii fidanitti seenuu namni sodaata waan hin baratamne tokko jalqabu yeroo baay'ee. Mee yaada haaraa fidanii gara daldalaatti galuu isin akkamittiin ibsitu? Gaariidha amma biyya keenya keessa akkuma amma jette daldala wal fakkaata daldaluun hin jira. Koppii peestii isa jedhamu kana walirraa garagalchuun leelliseen mana kafanaa bantee isin bantee akka gaariitti konkolaataa bitattee manallee bitattee kanallee bitattee ka jedhuun dhufa namni. Ishiin dura seente tuni kastimarallee horattee jirti bakka bittullee beettee jirti waan itti gurgurtullee beettee jirti waa hedduu horattee jirti. Namni haaroo dhufe akkasitti argataa miti. Biyya kana keessatti daldala keessa yoo seente maamila argachuudha hojiin guddaan. Hojiin namni dhaabbata daldalaa tokko yoo bane haa jennu mana wajjuullee haa banu, reestooraantiillee haa banu, kastamara argachuun barbaachisaadha. Akkuma amma kaaftee jettee manni foonii yoo sirriitti nyaachisu taate gara mana foonii seena jechuudha namni hedduun. Laaluu qaban amma waan tokko banuuf naannoo itti banu sanitti fakkeenyaaf manni uffataa hedduu yoo ka jiraate taate jarri kun already qabatteerti maamiloota harkaa qabdi. Ani immoo maamiloota haaraa horadhee jara kan waliin dorgomaa jedhee beekuu qaba nama. Waan biraa hojjechuu hin danda'u.
waan biraa dhiyeessuu hin danda'u. Fakkeenyaaf hoteelli yoo naannoo sanitti baname waan hoteelaa dhiyeessullee yaaduu qaba. Hoteelli tokko yoo baname maal barbaada? Waan inni barbaadu, galtee inni barbaadu. Waan kana dhiyeessuu danda'a jedhee yaaduu qaba namni. Hoteela biraa isa biratti banuu qofa odoo hin ta'in. Kanaaf wanni akaakuu wal fakkaate banuun baay'ee nama rakkisa. Yoo muuxannoon qabaanne yoo hin beekne namni yeroo hedduu biizinasa kanatu nyaachisaa jira. Biizinasni nyaachisuu qofa odoo hin ta'in yeroo nama nyaachuu illee hin danda'a. Nyaachisuu odoo hin ta'in. Warri amma qoqqofatullee haa kun nyaachisaa yoo jedhan garasitti deema namni hedduu. Kanaaf yeroo hedduu laallamuu ka qabu dandeettii nama sanii waliin ka deemu waan kana ani hojjedhaa jedhee beekee adda baafatee beekuu qaba namni jechuudha. Kanaafuu yeroo hedduu biyya keenyatti yoo ilaalte amma raayidii alaallu teeknooloojii sooftiweerii fidde mucayyoon sun isii booda hedduun dhufanii jiran. Kana gaate amma kan isii wajjin dorgomaa jiru Faraska jedhamu qofa. Hedduun isaa appilikeeshinii hedduu fidanii yaalanii dadhabanii jiran. Maaliif biizinasa namni tokko hojjete akkatti hojjete abbaatu beeka. Waan san immoo jala jalaa hojjetaa isiin immoo abdeet gootii teeknooloojii kana dabalaa deemti. Kanaaf namni nama afoo jiruu fi inni banee argate waan jedhu kana dhiifne waan nu dandeenyu hojjechuun barbaachisaadha. Meebii yeroo yoo seentira gabaa guddaa ta'e akka markaatoo yoo ta'e rakkoon hin jiru. Biyyi keenya guutuun markaatoo irraa waan bituuf jechuudha. Dhiyeessiin guddaa yoo ta'u taate. Naannoo xixiqqaatti immoo waan wal fakkaatu bananii cufuun barbaachisaadhaa miti. Bakka gabaan guddaan jirutti garuu dimmaandiilleen akkasumatti jira jechuudha. Sapplaayiin dhiyeessiif fedhiin walgituun dirqama waan ta'eef. Amma wanni namoonni kufanii dhiyeessii fi fedhii yoo waliin simne namni haga barbaates yoo barbaade wal simuu hin danda'u. Fakkeenyaaf magaalaa xiqqoo ho'iititti hoteela gugurdaa 2 yookaan 3 yoo ijaaran abbaa urjii 3-4 yoo ijaarte namni tokkochuu keessa buluu dhabuu danda'a. Maaliif? Hin qo'anne kaa'ate. Namni achi jiru hin danda'u. Tajaajila kee bitachuu waan hin dandeenyeef bakka sanitti hin baasu jechuudha. Kanaaf lookeeshinii sirrii ta'etti iddoo sirrii ta'etti dhufuu qabaa jechuudha. Finfinnee keessatti, Adaamaa keessatti, Hawaasaa keessatti, Jimma keessatti yoo dhufe dorgomaa ta'uu danda'a. Bakka itti banamu kanatti qo'annoon gaggeeffamuudha. Amma Finfinnee magaalaa hedduu. Labuu godhatte magaalaa, Hayaa CMC godhatte magaalaa, Boolee Bulbulaan magaalaa, Hayawulettiin magaalaa. Kuni marti iddoon sun sirriitti qoramee poppileeshinii achi jiru wajjin waa wal madaaluun qo'atamee biizinasiin banamuu qaba malee jedhee banamuu hin qabu waan jedhu qabna. Kan daawwataa jirtan miidiyaa Sof Umar qophii keenya isin gaafannuuti hamma dhumaatti nu daawwadhaa nu waliin tura. Mee gara Shaggarri Interpreneur Association egaa hundeessanii ranaan jettanii turtanii sila mee dhaabbati kun maal hojjetaa? Shaggar Interpreneur Association kun hojii guddaa hojjetaa jira. Yaanni isaa akka ka'een muummichi ministeeraa Abiy Ahmed gara aangootti akka dhufeeni namoonni keenya akka biyya alaallee jiran ka siyaasaan biyyaa baanillee biyyatti galanillee dacha'anii wanna hedduu mari'ataa turre. Qeerroof qarreen keenya hojii hedduu hojjetaa turan. Jijjiirama kana keessatti waa hedduu hojjetani. Jijjiirama booda dargaggeessi keenya kun maal ta'a ka jiru mari'anne maal godhuu qabna ka jiru marii geggeessinee dhaabbanni kun ka dhaabbateen abbootii qabeenyaa naannoo Oromiyaa jiraniin hedduun isaanii jechuudha. Gugurdaa abbootiin qabeenyaa kun dargaggeessa kana maal goonaa jedhan mallaqa walitti qabnee mallaqa haga tokko walitti qabnee dargaggeessi kun daldalatti seenuu qaba. Mallaqa kana immoo akka itti kenninu baankitti galchina. Baankiin immoo kolataraala malee dargaggeeyyii kana kennu waan jedhuun walii gallee duratti kaasuu yaalee ture. Kanaaf amma dargaggeessa kana hojiitti galchinee diinagdee keenya akka jijjiiruu dandeenyu daldaltoonni nu qabnu lakkoofsa isaanii xiqqoodha ka Oromiyaan qabdu. Dargaggeensi duubaa dhufu kuyyoo biizinasa kanatti hin galini mootummaa siyaasaa qofa qabannee ofuun homaa nu godhuu hin danda'u. Siyaasaan homaa nu fayyadu diinagdee murteessaadha biyya tokko keessatti. Biyyoonni guddatanillee kalaallamaniin kanaan. Biyyoonni guddatanuu kalaallaman diinagdee kanaan warra diinagdee qabu kanatu kun addunyaa kana akka barbaadetti raasaa jira. Kanaafuu dargaggeessi keenyallee gara nattaa dhufu waan jedhuun dhaabbata Shaggar Entrepreneur Association ka jedhu kana dhaabne waggaa gara 6tiif deema jechuudha. Waggaa 6 kana keessatti abbootiin qabeenyaa
miliyoona 5 murteessanii dhaabbanni kun akka dhaabbatu godhanii achi booda mootummaan naannoo Oromiyaa nu gargaare. Mootummaan naannoo Oromiyaa kaapitaala nuu kenne. Hojii adeemsiftuu jedhee waggaatti haga miliyoona 100 nu ramadaa ture jechuudha hojii kana hojjechuuf. Hojiin guddaan nuti xiyyeeffanne kan duraalee injirratti xiyyeeffanne akkuma jenne walitti hidhiinsa gaba'aatii kan lammataa kan sadaffaa liqii isaanii mijeessuudha jechuudha. Access to finance kan jennu kana. Mallaqa amma mootummaan nu kenne kana miliyoona kanallee nu ittiin fayyadamne. Maal goone yoo miliyoona 20 yookaan kun irraa fudhanne miliyoona 8 baankii diipoozitii goone miliyoona 300 nu liqeessaa jennaan hin baafnu birriisan jechuudha. Liqeessaa jechuun ijoollee kennaa kennan jechuudha. Ijoolleen kun miliyoona 5 kan liqeeffatu 10 akkuma piroojeektii inni fideen akkuma inni amanamuun kanaaf amma namoota hedduu horannee jirra. Namoota hedduu. Carraa wargattee waggaa irratti yaa'ii qabna baranne isin affeeraa hin argitanii shaggar maal hojjetaa jira. Wansi ajaa'ibu amma ijoolleen achi keessaa bahan karaa teekinooloojiitiin illee hedduu hojjetaa jiranii, industirii dhaabaa jiranii, waa hedduu godhaa jiranii. Fakkeenyaaf waajjira gulinnaa masrajjaa kan jedhan kana godhattan kaampaaniin Cheechee jedhamu qaxaroo kan jedhamu appilikeeshinii isaantu deevilooppii godhe shaggarii waliin ta'ee jechuudha. Shaggartu isaan deeggaraa ture. Ijoolleen kun ijoolleen hagni tokko biyya Ameerikaatii dhufani. Warri duratti ati gaafattu Ameerikaa malee hojiin hin jiru kan jedhan biyya kanatti dhufanii Siyaatirirraa dhufanii Ameerikaa dhufanii ijoollee lama ciccimtuudha. Appilikeeshinii kanaan hojii ajaa'ibaa sooftiweeriin hojjetaa jiran. Qaxaroon kun yoo isaan qaxaroo argatan qarshii 50 isaanii gala kaampaanii isaaniiti. Yoo xiqqaate icciitiin jala baafti jarri jedhanii yoo mufachuu baatan guyyatti 300 argachuu danda'an. Guyyaa tokkotti jeneraate godhan biraanchii gara 18tti jira. Kan isaanii malee hin deemu dhaabbanni duraan namni dabaree eegu achitti dabaree eeguun hin jiru. Sa'aatii 4tti yoo appilikeeshiniin beellamni si kennamu sa'aatii 4tti fixxee baata. Sa'aatii 5 yoo ta'e 5 waarii booda yoo ta'e illee akkas waan ta'eef wanta gurguddatu hojjetamaa jira. Akka biraallee jiran ijoolleen appilikeeshinii kanneen hojjetaa jiran. Bakka hedduutti caarataa mo'atanii hojjetu jiranii. Shaggar amma haalli shaggar itti jiru haala namoota inni baasee gara naatti fide kana. Kabraa ijoolleen kun nama hedduu qaxartee jirti. Nama 1,000 ka qaxaree jira kaampaanii dhaabee. Carraa hojii kan uume jechuudha. Kanaaf shaggar kutannoon inni ka'e dargaggeessa kana akka biizinasa galu akka diinagdee keessatti riivoleeshinii guddaa uumna jenneeti ka deemaa jiru jechuudha akka Oromiyaatitti. Leenjii hedduu leenjisaa jirra. Leenjii nu leenjifnu kanarra yuunivarsiitiiwwan naannoo Oromiyaa jiran Jimma jira, Dammaan jira, Arsiin jira, Madda Walaabuu jira, Bulee Horaa jira, Dambi Doolloon jira, Naqamti jira. Kunniin nu gargaaranii turan. Leenjii kanaaf haala nu mijeessanii iddoo leenjii mijeessanii waan barbaachisu godhanii hedduun isaanii akka jaabaatitti deemaa jira shaggar jechuudha. Egaa gara daldalaatti ogummaa hojjetu biratti dabalataan daldala hojjechuu kan barbaadu dargaggeessi baay'eedha. Ana dabalateen hundumti keenyuutu daldala hojjenneeti nutti talaa waan hojjennu biratti eessatti sin argannaa akkamittiin gara kanaatti dabalamuu dandeenya fayyadamtoota akkamittiin ta'uu dandeenya hunduma keenyaaf anis keessan jira jedheen. Shaggar kan argamu Finfinnee keessatti argama. Boolee Geetu Koomarshaal kan jedhamu jechuudha. Gamoo sanarra jirra. Biildingi salgaffarra jirra. Namoonni keenya istaafii hedduu qabnaa achi. CEO'n keenya yookaan hojii gaggeessaan keenya nama Alamuu Zallaqee jedhamu isa bira dhaqanii namni hedduun isa dubbisanii waan barbaachisaa leenjii barbaachisee gorsa barbaachisee achi argachuun hin danda'ama. Biizinees advaayizarii illee achi qabna. Kan biroo immoo warri naannoo biraa jiran jechuudha. Naannoo jiran sanitti naannoo hedduutti akka naannootitti magaalota gurguddaa irratti hin kennina. Naqamti jira, Dambi Doolloon jira, Jimma jira, Iluu Baabur jira. Godinoota hedduu guutuu Oromiyaa keessatti leenjiin yeroo kennamu jira. Leenjii kana warra carraa hojii uumuu jira. Ziyoonii irra jechuudha yookaan bulchiinsa magaalaa. Isaanii wal qunnamanii kontaaktii kennaaf yeroo nu achi dhaqnullee nu argachuu danda'an jechuudha. Egaa isin vaayis pirezidaantii 2020 Open Kolleejjiitis maalirra jiramee dhaabbate sun waggaa dheeraaf isin vaayis pirezidaantii taatanii hojjettaniitu maqaa isaanii dur miidiyaa irratti baay'ee dhageenya turre amma baay'ees dhaga'an jiru kanaaf isin gaafadha. Maalirra jiramee dhaabbanni sun? Gaariidha akkuma beekamu
Kolleejjiin Open 2020 waggaa gara 23 ga'ee jira. Dhaabbanni kun kaa dhaabbate. Dhaabbanni kun gaafa dhaabbatu jalqaba leenjii barsiisotaati kan jalqabne. Yeroo sanitti hanqinni barsiisotaa naannoo Oromiyaa jira jechuudha. Kaarikuleemii afaan Oromootiin leenjisaa turre jechuudha. Leenjiin barsiisotaa kun rakkinni barsiisota naannoo Oromiyaa kanallee baay'ee hinnee jirra. Carraa hojiillee ijoollee keenya yeroo akka carraan arganne carraa akka argatan goonee jirra. Achi booda leenjiin barsiisummaa kun ministeera barnootaatiin seektarri kun hin barbaachisu jedhanii dhaabanii turanii. Eegasii immoo gara ogummaaf teeknikaatti gallee turre. Leenjii ogummaaf teeknikaa area biizinasii, accounting, human resource management, IT, law seera jechuudha. Kanneen leenjisaa turre yeroo dheeraaf jechuudha. Kanneen baay'inaan distaansii leenjisaa turre. Akka biyyaatitti barataa hedduu oomishinee jirra. Hojjetaa ga'umsa qabullee uumnee jirra nu akka 20tti dhugaa dubbachuuf. Barnoota irratti akka ajaa'ibaatitti hojjenne. Yeroo sanii yeroo hojii kanatti seennu hojiin barnootaa immoo mallaqa barbaadanii yoo seenan mallaqa hedduu argachuu hin danda'an. Hojiin barnootaa obsa barbaada. Hojiin barnootaa amanummaa barbaada. Nama ka oomishnu jechuudha. Namni oomishuu jedhu sammuu namaa oomisha. Namni kun boru biyya kana baatee deemaa jedhanne. Wanni biraa mallaqni illee baduu danda'a garuu jenereeshiniin oo badee jedhe guruugoo waan hin dandeenyeef sanarratti akka gaariitti hojjetaa turre. Achi booda immoo digriidhaan economics, management, accounting and finance kan irratti hojjetaa turre. Haga ammaatu hin jira ofiisni keenya jechuudha. Kanarra dabalataan 2020 hojjamee biraandii gaarii katti argata. Ka amma sochiin guddaan itti jirtu. Faaya Oromiyaa kan jedhu sagantaa guddaa hojjenne. Faaya Oromiyaa. Bareedduu Oromiyaa baasuuf barkumee jedhama. Afaan Amaaraatiin bara miiliineemii jedhama. Bara barkumee isaanii hojii guddaa hojjenneerra. Faaya Oromiyaa irratti beeksisuuf bareedduu Oromiyaa ol baafnee akka biyyaatitti illee waa'ee Oromoo illee akka dubbattu. Oromoon hagam haga geettu, intalli Oromoo illee hagam haga geettu. Mijaayoo yeroo san baate amma biyya Ameerikaa jirti. Leensaa jedhamti natti fakkaata maqaa isii dogoggoruu baate intala Dambidoollooti. Kan amma dhiyoo ambaasaadara taatee as deemtedha. Dhaabbata tokkotti ati argite sana nutu baaseen isiisan. Nutu baaseen biyya kana nu biratti. Bakka hedduu deemnee jirra nu. Booranas dhaqnee hojjennee, Wallaggas dhaqnee hojjennee, Harargees hojjennee baafnee jirra. Tuwintiin faaya Oromiyaa irratti miidiyaa irraa gadi bu'u akkuma ta'e baaftee. Miidiyaa yeroo hedduu miidiyaa irratti hojii gurguddaa hojjechuun Profeesarillee biyya kana keessatti waliin hojjennee baadiyyaa mara deebnee bakka ifaan hin jirre bakka karaan hin jirre maratti hojjetaa turre dhugaa dubbachuuf amma yoo deebnee ilaallu nuunu hojii akkanaa hin hojjenne jenna. Of kennineeti yeroo san hojjetaa turre baadiyyaa mara keessa deemne halkan deemne guyyaa deemne biyya karaan hin jirre keessatti biyya kana garuu wanni tuweeniin buuse seektoroota waajjira hedduu godhattee warri tuweeniin hin barsiisin hin jiru. Hedduun isaa PhD illee baratanii jiran ijoolleen hedduun. Wanni nu yeroo san goone keessatti wanni nu har'annee itti boonnu barnoota qulqulluu ta'e kennaa turre. Nu miidhamnee jechuun horii guddaa irraan arganne. Garuu ijoolleen nu biratti leenjitee jette tooppiidha biyya kana keessatti. Yeroo san yoo isin qaxaraniif deeman yoo nama 50 qaxaran namni 40 kennatu qaxarama. Maaliif ga'umsaa waan ta'eef qormaata katartu ijoolleen san jechuudha. Yeroo san namoota barbaachisu, namoota kaarikuleemii, namoota barnoota irratti yeroo dheeraa hojjetan, barsiisota ciccimaa finnee irratti hojjetaa turre. Kanaaf amma tuweeniin maaliif laafee wanni jedhu tuweeniin amma imaammata poolisii amma jirutu laaffise. Maaliif poolisiin amma jiru bara 2014 irraa jalqabee yuunivarsiitii kaseenu barataan parsantaa 3. Parsantaan 3 yuunivarsiitii mootummaatu wal ga'an jiru. Nu bira kan dhufniisiiti. Walumaa galatti dhaabbileen barnoota dhuunfaa amma hedduun isaanii barataan qaban. Laafee jira jechuudha. Maaliif qulqullina barnootaa jedhamee duuba deebamee hojjetamaa jira. Sanillee balleessa jennee ilaallu. Maaliif qulqullinni barnootaa yoo hin jiraan lammiin cimaan yoo uumamne wanni amma kaannu diinagdee siyaasaa hawaasummoonni illee hin jiraatu. Biyyoonni guddatan barnoota irratti hojjetaniiti. Barnoota irratti kanaa kee jirra hojjechuu barbaachisaadha. Kanaaf ingidihi haala kanaan malee nu ammallee biiroon keenya boolee bulbulaa jirra, hojiirra jirra, socho'aatuma jirra. Akka durii miidiyaa irratti ba'uuf dimmaandii yoo jiraanne waamuu nama hin barbaachisu. Yoo barataan hin dhufne hin jiraanne
Fakkeenyaaf namni tokko ganna keessa ol ka'ee yoo wanna ganna hin barbaachifne haamtuu beektaa akka midhaan hin haaman ganna keessa midhaan haaman jira yoo mastaawqee ati hojjette ganna keessa maal xilaa fi boottii beeksisuu qabda kaa yeroo sanii akka barbaadamu waan ganna sanii barbaadamu. Kanaaf haalli amma jiru kuni haala amma kolleejiitti beeksiftee barataan garanaan hin dhufa wanni jedhu hin jirreef beeksisa tokko hojjechuuf yoo dimmaandiin jiraate dimmaandii ilaalta dimmaandii waan dhabameef kolleejii hedduu dur yoo ilaalte yoo televizyiinii badde beeksisa kolleejii malee wanni biraan argitu. Amma immoo beeksisa kolleejii tokko illee hin argitu. Maaliif wanni amma jenne kanatu jira malee kanaafuu odoo dimmaandiin jiraate kanuma yaa beeksifni dirqama waan ta'eef atillee biyya maarkeetingii keessatti beeksifni dirqama. Jecha tokko beektaa akka warra keenya jedhu ka dogoggore. Turuu egaa mastaawqee አይፈልግም jedhan hin jedhu kun maarkeetingii keessatti roongi. Gaarii ta'uu isaa biraandii gaarii ta'uu isaa yoo ati hin beeksifne namni dhufee suuraa bituu hin danda'u. Ka biraa beeksisee gurguratuu danda'a jechuudha. Kanaaf beeksifni akkuma jette murteessaadha. Nu qilleensa irra hin jirru malee kolleejiin hin jira jechuu barbaadeeti. Egaa yeroo baay'ee kolleejiiwwan dhuunfaa jiran kunneen barnoota kennuun akkuma jirutti ta'e biizinasiidha. Biratti immoo hojiin isaanii egaa isin gorsaa biizinasiitii furmaanni maali jettu? Dhaabbattoonni kun hedduun kufaa jiru. Kufaatiin isaanii barattoonni waan hin jirreefidha. Akkuma isin kaastanii garuu isin akka gorsaa akka ogummaa keessaniitti furmaanni kanaa maali jettu? Furmaanni kanaa maal ta'uu qaba seeta barnoonni inda kanallee cimee dhufuu qaba gubbas qofaa miti. Inda kanallee cimee dhufuu qaba keejirraa cimee haga haayiskuuliititti dhufuu qaba. Kabraa kolleejiin dhuunfaas ta'ee mootummaas haa ta'u haalli itti barsiisu kun cimuu qaba. Haalli jiru piraayiveetii keessatti kompitishinii tokko jira. Kompitishinii sirrii kan ta'e ka fayyaa hin qabne jechuudha. Heelz kompitishinii kan ta'an akkuma ammati kaafte kana mallaqa isaa malee wanni biraan barbaadu gara daldalaatti jijjiiramee jira. Commercialized ta'ee jira dhugaadhaan. Commercialized yoo ta'e namni tokko hin bada. Manni nyaataa tokko banee waan bitu kana wanna hin taane fidaa itti naqaa yoo ka gurguratu taate qulqullinni isaa dhabsiisaa yoo ka deemu taate fayyaa namaallee dhibetti fixa namaallee ka isaallee biizinasiin isaallee ittiin fufu cufuun isaa beekamaadha. Naannoo barnoota olaanaa kanallee ka ture mootummaalleen akkaataan itti to'atu gadi dhiise yeroo dura. To'annaan istaandardiin namaa kennu namni barnootatti dhufu kun eessaa dhufee maaliif dhufee yeroo tokko bakka barbaade warri daldalaan bakka barbaade daldaluma impoortii fi ekspoortii nagadumaratu baruu jalqabe barnoota. Barnoonni yoo namoonni kunniin banani namoonni kunniin mallaqa isaanii bu'aa isaanii hagam akka argatan barbaadan. Dhibbantaa irraa buufannamoo harka 50 buufannamoo 150 buufanna jedhanii dhufan malee waa'ee qulqullina barnoota akkuma amma jenne sammuu namaa irratti hojjetamaa mire misooma sammuu namaa irratti human development irratti hojjetanii mire waan kana isaan akka namoota biraa waan kanaaf yaadanii tiimiti kan hojjetan. Kun immoo biyya ajjeesa. Isaan irraa mallaqa argachuu argatan malee kana. Kabraa immoo kana cinatti kolleejii keessallee rakkoon istaafii bira jirullee hin jira. Namoonni odoon baratiin waraqaa baasanii dabarsanii gara biraatiin gurguruu yaalu mallaqa itti argachuu yaalu disipiliiniin naannoo san jiru korraapshiin akaadaamii naannoo akaadaamii jiru kunillee rakkisa gara biraatiin dhugaa akka wal dubbannu taate. Akaadaamii korraapshiin kunillee gaariidhaa miti. Kanaaf kana yoo xiqqaate icciitiin nu jala baafti jarri jedhanii yoo mufachuu baatan guyyatti 300 argachuu danda'an. Guyyaa tokkotti qabanii tiitaran qabanii waa mara iskaan godhanii kunniin illee hin jira. Kunniin immoo kufaatii amma hojjetuun bakka hedduu dhufanii barnootan qabanii ragaan barnootaa sakattamuu qaba jedhanii waajjira hedduu keessa deemanii amma argite kun dizaastarii uumee jira. Dizaastarii guddaa hojjetatti illee uumee jira. Kan nagaa qabullee atillee mallatteessii fidii kunis karakkoo qabus hin jira. Kanaaf kun amma gara warri barnoota irratti hojjetullee asiin booda warri itti fufus yoo ka barbaadu taate qulqullinaan manajimentii cimaa fidanii karaa sirrii ta'een karaa biyya ofiitiif yaadanii lammiin kun lammii biyya kana geggeessu jedhanii yoo yaadin lammii yoo doomsan taate gaarii miti. Kanaafuu kanarraa namni martuu eeguu qaba. Ofirraa deebi'uu qaba. Kanaaf barnoonni biyya keenyaa kun waggootii lamaan kana mootummaan biizii wanni isa godhe
ragaa warra hojjettoota isaa sakatta'uudha. Warra gugurdaa jechuun warra aangoo gugurdaa irra jiru dabalatee haga waajjira ministeerotaa deemee jira jechuudha ragaa qulqulleessuun. Kanaaf amma odoo sirnaan dhufee mootummaan kanarratti biiziin ta'uu jechuudha. Kanaaf biyya keenya keessa ka jiru akka ogeessaatti ka jennu sirna barnootaa cimaa, maneejimentii cimaa, teekinooloojii cimaa hojii. Meebii ammaan booda akka duraa akkuma waan nagadaa jenne barataan yoo asitti galma onlaayinii waan isaan biratti illee galu dokumentii illee iskaan ta'ee onlaayinii galaa kuni foorjidiidha jedhee wanni ilaalamu hin jiru. Wanni foorjidii kunniin ka amma kaabne kunniin ka amma hattuun jiraatu kun teekinooloojiin kun amma akka duraa odoo hin ta'in jara harka hin ba'amu. Maaliif dura foorjidii matti kennee waajjiratti itti dhaqa amma immoo waajjirri immoo onlaayinii godhee liinkii gadhiisee jira. Liinkii sanarra seenanii ilaaluu waan danda'aniif atleast ammaan booda akka ammatti deemu kanatti yoo deemame waggaa 5 jennu 10 booda hin fooyya'aa jennee ilaalla. Amma foorjeriin kunniin hattuun kunniin amma hin saaxilamanii sisteemni isaanii itti cufa jechuudha. Sisteemaan itti cufu malee dullaan eeguu miti jedhama. Sisteemni itti cufaa waan deemuuf adreessanii kabraa barattoonni amma gara yuunivarsiitiittis baratanii yuunivarsiitii dhaqanii qoratamanii dhufaa jiran. Hamilee horataa jiran duraan namarraa waraabuu ka jennu kun rajaan kun hin jiraame. Bara kana yoo laaltanii jirtan Oromiyaa keessatti ijoollee dodola jirtutti fannise argeettanii jirtanii ijoollee misoomni Oromiyaa mana bultii addaa jedhee ijaaretti ijoollee sana akka biyyaatti ka fannisan. Kanaaf kun maal mul'isaa jira? Kompitiishiniin jidduu barattootaa hin jira. Mana bultii addaa ka jiran bakka maraayyuu Oromiyaan harka 95 maal dabarsaa jiran. Maaliif ijoolleen qo'ataa jirti achi hidhatte? Ijoolleen tun ijoollee warra harka qalleeyyiiti. Ijoollee dureeyyiitii miti kan achi jirtu. Seenama keenya keessattis kan beeknu ijoollee baadiyyaa tagammaa yuunivarsiitii keessatti dhufanii illee successfully fannisanii meedisinii illee waa maraa ba'aa ka jiran ijoollee baadiyyaati. Maaliif ijoolleen tun kutannoon hojjetti? Wanni biraa hin jiru makiinaan itti mul'atu daldalli suuqiin daldalaa itti mul'atu jiruun isaa baradhee jijjiiramee maatii kee jijjiira waan jedhu kaayoo waan qabaniif. Kanaaf ammallee duuballee wanni dhufaa jiru kunniin wanni gaggaariin wanni hamilee namaa kennu hin jira. Kompitiishiniin hin jira. Manneen barumsaallee amma sirriitti haalaan barsiisaa jiran. Finfinnee keessa ka jiran dabalatee piraayiveetiin mallaqa guddaa ka kafalchiisan garuu akkaataan isaan itti barsiisaniif akkaataan isaan qormaata irra dhiyeessanii ijoolleen pirformaansiin isaanii haga yaadamee miti haga mallaqni irratti bahee miti. Ijoolleen garuu baadiyyaa jirtu tunniin akkuma amma jenne manneen bultii addaa kunniin akka gaariitti barataa jiranii akka gaarii gara yuunivarsiitii dhufaa jiranii amma warri duubaa dhufaa jiru kun fooyya'aa yoo dhufee gara yuunivarsiitiitti dhufe ka duubaallee fooyya'aa hin dhufa waan jedhu qabna. Yeroo baay'ee siyaasni dinagdeedhaan utubamnee gatii hin qabu jedhama. Dinagdeenis immoo siyaasaan utubamuu qabaa jedhama. Mees maal jettu akka ogeessaatti? Dhugama. Biyya kana keessatti biyyi jabduun jedhamtu hooma sadii ka qabdu. Tokkoffaa militarii cimaa biyya qabdu. Tokko jedhe biyyi jabduun. Ka lammataa qabeenya qabdu. Ka sadaffaa teekinooloojii kanuma sadeeni. Amma dinagdeen yoo hin jiraanne ka tokkoffaa sanillee fiduu hin dandeettu. Biyya amma cima jennee ilaallu kunniin jechuun militariin illee biyya akka Ameerikaa of ijaare kuni qabeenya murteessaadha. Dinagdeen yoo hin jiraanne siyaasni homaa godhuu hin danda'u. Dinagdeen yoo hin jiraatin bar namni siyaasa geggeessuu iyyuu hin dandeettu namni waan daabboo si gaafata. Namni hojii si gaafata. Namni biyyarraa baqata. Dinagdeen yoo jiraatte biyya ofii keessa taa'ee dinagdee horatee sooressa ta'ee gammadee jiraatuu danda'a. Kanaaf dinagdeen murteessaadha maraaf. Dinagdeen siyaasaa keellee tursiifachuuf illee dinagdeen murteessaadha. Biyyoota guddatan kanneen keessattis yoo ilaaltu warroota horii qabu kana murteessa. Ameerikaa kana yoo ilaalte warruma kun sooressa jennu kam akka Biil Geetii kanneen filannoo waraanaa. Elon Musk barana ka mo'achiise namticha kana mee ilaale. Dinagdeen jiraannaan ka hin mo'atu ture Trump. Dinagdeen yoo hin jiraatin ati siyaasni amma ati jettu kun adda isaa homaa godhuu hin danda'u. Siyaasni argitee daabboollee ta'uu hin danda'u. Kanaaf dinagdeen murteessaadha. Biyyi dinagdee qabdu takka hin sodaatamti. Biyyi dinagdee qabdu hin quuxessan. Kasii liqeessullee si quuxessaa beeki biyya alaatii dhufe kasi qarqaarullee si quuxessa. Waan akkanatti gootu malee
harka kee micciiruu barbaada. Harka kee si micciiree karaa ati hin barbaanne si galfachuu barbaada diinagdee yoo qabaanne. Kanaaf biyyi tun diinagdee yoo qabaatte biyyi teenya tun boru yoo guddatte eenyullee harka isii micciiruu hin danda'u. Kanaaf biyyi tun karaa kamuun haala argatteen diinagdee irratti hojjechuun si barbaachisa. Ammoo inni gaggaariin dhufaa jira. Wanti akka humna ibsaa kan akka hiddaasee dhumee jira. Boba'aallee yaadamaa jira. Faaktoriin amma argitee xaa'ullee dhaabachuuf deemaa jira. Hojii gurguddaa irratti hojjettee diinagdeen biyyi tun cimuu qabdi. Akkuma biyyaatitti yoo ilaalle. Biyyi kun gaafa kanaan cimtee jette siyaasaan akka barbaadetti tasgabbaa'ee deemuu danda'a. Tokko ka wal si lolchiisu hiyyummaa. Hiyyummaallee wal si lolchiisa. Namni gaafa waa dhabee jedhellee hiyyoomatee jedhellee muka galee waan biraatti godhata. Mootummaa waliin bu'uu barbaada. Siyaasaan akka hin tasgabboofne barbaada. Kanaaf namni gaafa hojiitti galee gara diinagdee ofiitti galee fuullee isaa gara diinagdeetti fuulleffate kararra taa'ee nama hatuu waan biraa hojjechuu shiftaa ta'uu kanallee hin dhiisa gaafsan. Kanaaf diinagdeen murteessaadha siyaasaaf waan jedhu. Egaa waa hedduu kaasnee haasofne irraa waa hedduu sinirraatii barannee irraa daawwattoonni keenyas hedduu baratu jennee yaadna. Sa'aatiin keessan ga'eera waan jedhamaa jiruuf asirratti dhaabuudhaaf dirqamna. Gara fuulduraatti garuu wal arginee akka haasofnu abdii guddaan qaba. Waamicha keenya kabajanii waan dhuftaniif guddaa isin galateeffannaa ulfaadha. Galatoomsiin jedha leellee isaanillee dhaabbata kanatti dhaabbata Soofumarii istiidiyoo keessanitti na waamtee yaada uummata keenyaaf ta'u kan isaaniif galtee ta'u akka qoodu naaf eeruu keetiif galatoomsiin jedha. Egaa qophiin keenya har'aa kana fakkaata ture. Torban ajandaa biraa keessummaa biraatiin wal agarraa hanga torbaniitti nagaan tura.